Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyii. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Keessaan an Salamuun Namarraati. Guyyaa har'aa kanaa keessumoota nama lama qabadeen jira. Obbo Jamaam Ganamoo ni beektanii asiin dura yeroo baay'ee irratti barnoota haala garaagaraa irratti waliin mari'anneerra. Obbo Gaaromaa Waqessaa baga nagaan dhuftee biyya deemtee waa'ee mirga dhala Obbo Gaaromaa Waqessaa mirga lamaa keessaayyuu gaanfa Afriikaa irratti jabeessee akka inni hojjetaa ture as Torontoo turanii. Garuu immoo yeroo dhiyeenya kana biyyatti galanii biyyatti geggeessaa jiru haala biyya keessa jiru sirriitti hubatu waa'ee rakkoo Oromoon qabu karaa mirga dhala namaatis yookiin immoo Itoophiyaa kan biraas qabatanii sirriitti dhiyeenyaan quba qabu. As gara Torontootti gidduu kana maatii isaanii ilaalu ayyaana kanaa fidanii dhufanii addana jiru. Akkasuma kanaaf gamee yaada isaanii keessatti maaltu jira rakkinni Oromoo irra jiru waa'ee mirgi namaa maal akka fakkaatu isaanii jennin yaada wal jijjiirra. Obbo Jamaalis immoo akkasuma harkaa fuudhanii karaa siyaasaatiin maal fakkaachuu danda'a waa'ee mirga dhala namaa dhiibbaan jiru jiraatee fi isa jedhu yaada wal jijjiirra jechaadha. Baga nagaan dhuftanii kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. An Salamuun Namarraati nu wajjin turaan isiniin jedha. Tole egaa Obbo Gaaromaa baga nagaan dhuftee ammas irra deebi'een jedha. Biyya deemtee turteettaa biyyatti gaa haalli biyya keessa jiru namoonni baay'een sodaachisaadha jedhu. Mooraa mootummaatiin immoo akkuma waan biyyi nagaa ta'eetti kan isaan adeemsisaa jiranii. Keessaayyuu fakkeenyaatti dha'uun hin danda'ama garreen tokko fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti ijoolleen Oromoo barattoonni Oromoo yuunivarsiitii waldiyaatti akkas isaan du'aa turanii amma illee rakkina guddaatu dhaga'aa jira. Akkasumas immoo amma kaleessuma immoo dheengadda kanallee barataan Oromoo tokko yuunivarsiitii Walloo irratti kan inni ajjeefame kun rakkina akkasiitu jira. Akkasuma immoo dabalee hidhaan illee ammallee itti fufeetu jira. Dheengadda amma Koloneel Gammachuu dhageessatti yoo ta'e hin beeku intarviiyuu kennan irratti gara Oromoo 9,000 waliitu hidhaa jira. Keessaa naannoo Finfinnee kan jiru Oromoo malee yuunivarsiitii baay'een hin jiru kan jedhani yaadi kun jira. Kanatti dabalatee hundumti kun iyyuu immoo kissii malee kan dhiyaatanii yookiin immoo kissii isa hin ilaalletti bakka isaan jirretti wanta isaan hin ilaalle irratti yookiin wanta isaan hin goone irratti kissiin irratti banamee jira ragaa ittiin dhiyaanne. Inni kaan immoo akkama mana murtiitti deddeebi'aati jira. Isa kaaniin immoo shanee deeggarta jedhanii haasa'u. Shanee kan jedhan egaa akkan hubadhutti adda bilisummaa Oromoo Caalaa Daawud Ibsaatiin geggeeffamudha. Dhaabi kunis immoo karaa tokko mirga mootummaa irraa eeyyama fudhatee ammallee filmaataaf qophaa'aa jiru. Warri isaan deeggaran immoo shanee deeggarta jedhamanii hidhamuudhaani haala akkasii kanatu jira. Waan walitti hin dhufne baay'eetu jira. Mee haala biyya keessa jirtu keessatti waa'ee mirga dhala namaa kun maal fakkaata? Akkamittiin qonnaa ishee hubannoo nu laattaa? Salamuun galatoomii carraa kanaan haalachuu keefi keessan akkam jirtu irra deebiin gaafadhaa nagaa maaliif erga wal arginee baay'ee turre irra gara jaajaa ol tureen beemmasi. Egaa waa'ee mirga namoomaa biyya Itoophiyaa keessa jiru irra caalaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinnee kana jiru maal akka ta'e yookiin maal akka fakkaatudha na gaafatte. Walumaa galatti waa'ee mirga namoomaa yoggaa biyya Itoophiyaa keessa haasofnu yeroo ammaa kanatti jechaadha. Kan ilaaluu qabnu isa duraa wajjiniin egaa akkuma keenya beeknu dhugaasaa ta'uu yookiin immoo formaalitii maaf jechuu dandeenya ta'a. Biyyi sun biyya ce'umsa keessa jirtudha yookiin immoo ce'umsa keessa jirtudha yeroo ammaa kana jedhameetu dubbatama. Egaa mootummaan ce'umsaa kanaa fi mootummaan ce'umsaa kun 2018 ta'uun dhaabatiin jechaadha yookiin immoo dhugaa dubbachuu fi mootummaan ce'umsaa formaalillee akka dhaabbatee hin jiru. Yeroo Dr. Abiy gara Prime Minister bakka bu'e yeroo sanatti malee mootummaa ce'umsaa kan jedhamu egaa stakeholdersiin hundumti isaanii iyyuu poolitika adda addaa jechaadha walitti ba'anii kan dhaabanidha. Sana turre egaa afaanumaan akka yaadaatti isaa ta'u yookiin immoo akka hawwiitti mootummaan amma jiru kuni rakkina guddaa sana kan hundi keenya ni beekna. Jijjiiramni
jarri achuma keessaa ba'anii jijjiirama kana nuti gaggeessina waan jedhanii fi abdiidhaan mootummaa ce'umsaa jedhamee natti fakkaata malee waan waliin mallattaa'ame walitti konferensiin taa'ee mootummaa ce'umsaati. Mootummaan ce'umsaa immoo dirqamni isaa kanadha, gaheen hojii isaa kanadha, waggaa 2 fi kan jedhanii laatan waan jiru natti fakkaatu mootummaa EPRDF jechaadha kan nama kun. Haa ta'u malee yeroo sanatti jalqabattu hundi keenya akka beeknu waggaa 27 dura 2018 dura isa jiru jechuu kooti. Yeroo sanatti waan ta'aa ture hunduma keenyatu beekaa. Keessatti sirmaanneerra jechaadha. Gaaga'amaa ture keessatti namoonni baay'een hirmaannee jiru jedhee yaadu irra caalaa gara biyya alaatti baqatanii. Haa ta'u malee mootummaan sun egaa waggaa jijjiiramni sun qabsoon waggaa dheeraaf godhame irra caalaa immoo 2014 irraa kaasee ijoolleen Oromoo qeerroon jechaadha, qeerroon qarreen uummanni Oromoo walumaa galatti karaa adda addaatiin dhiibbaa godhameen mootummaan kun jijjiirameera. Yeroo sanatti egaa jijjiirameera erga jedhamee erga immoo akka Piraayim Ministeeritti haa ta'u Dooktar Abiy Piraayim Ministeeritti gaggeessaa ta'uu isaa irratti dabalamee abdiin uummataa imaanaan uummataa itti kenname. Yeroo sanatti egaa dhugumadha haalli dirqisiisa ture. Fooyyeensa guddaatu argameera ture jechuun ni dandeenya, sana haaluu hin dandeenye. Kan jechuu barbaadaman jalqabumatti gara namoota hedduu maqaa dhaaba adda addaatiin maqaan adda addaatti dhoobamee jechaadha. Hidhamanii mana hidhaa keessa turan gadhiifamaniiru. Kuni waan beekamuun keenya beeknudha. Kana qofaayyuu otoo hin ta'in tarkaanfii fudhatamanii itti aanes jechaadha. Dhaabbileen adda addaa akka adda bilisummaa Oromoo akka Gimboot 7 warri shororkeessummaatiin himamaa turan biyya alaa turan akka biyyatti deebi'an ta'eera. Kuni poozitiividha yookiin immoo dhuguma jijjiirama dhufe suni kana fideera jechisiisuu danda'a. Sana arginee egaa akka keenyaattis immoo akka Human Rights Leaguenis sama ilaaleetu maaliif asiitii waggaa 12 fi asirraa hojjechaa ture hundi keessan ni beektu. Dhaaba kana irra caalaa kan beeku namoota alaati, Oromoo alaa hundumti warra ala jiraatan jechuu dandeenya. Waan hojjechaa turre jechaadha. Garuu carraa sana argannee immoo achi deebi'uun dirqama ture. Egaa yookaan amma nuti kan gamaagamuu dandeenyu waggaa 2018 duraa fi inni isa boodaa maal fakkaata jijjiiramni dhuguma dhufeera. Akkuma beekamu warri jijjiirama kana gaggeessaa jedhamee akka dirqamaattis haa ta'u akka imaanaatti itti kenname waan baay'ee dubbataniiru. Jijjiiramni dhufaa jiru kuni yookiin immoo sirni ture suni fooyya'uu qaba jedhanii bakka adda addaatti waggaa adda addaa irratti haasa'aniiru sagalee isaanii ol kaasanii jechaadha. Garuu xiqqoo ture ji'a 2 ji'a 3 ji'a 5 ji'a 6 booda suni gadi bu'aa deemee jechaadha. Yoo yaadattanii egaa jijjiiramni dhufe April 2dhaan Dooktar Abiy akka Piraayim Ministeeritti muudame jechaan egaa kan labsameyyuu jechaadha. Sirni EPRDF duraa suni jijjiirameera. Sirna isaa ta'uu ta'in bulchiinsi isaa jechaadha. Sirni sanumara actually poolisiin isaanii sanumara jijjiiramee jiru. Isa booda fulbaana keessatti dhaabbileen adda addaa biyya galanii adda bilisummaa Oromoo fulbaana 15/2018 deebi'ee yoon rakaan dhubaadhee jechaadha. Yeroo masarraa kaasee namoonni hidhamuu kan ka'anii jechaadha. Dhuguma ammas taanaan irra deebinee kan nuti hubachuu qabnu waa'ee mirgaa irratti mirgi nama kamiyyuu tuqamuu hin qabu. Namni immoo balleessuu danda'a yoo yakka hojjeteera ta'e namni hidhamuun dirqamuudha. Hidhamee akka seeraatti jechaadha. Akka seera addunyaattis haa ta'u akka seera biyyattii irratti kaa'ametti namni mana murtiitti dhiyaatee wannoo isaa argachuu qaba. Adabbii isaa jecha waan balleessaatti. Haa ta'u malee ijoolleen gaafa fulbaana 15/2018 keessa namoonni baay'eetti hidhamanii. Kunis egaa walitti bu'iinsa adda addaa namni adda bilisummaa Oromoo yookaan biyyatti deebi'u keenya akka beeknu namoota baay'eetu eegaa ture. Namoonni fagoorraa kaasanii jechaadha. Wallaggaa lixaarraa kaasanii
Harargee baarraa kaasanii miillaan deemanii warra dhufan kanatu baay'een isaanii walitti bu'iinsa naannoo magaalaa Finfinnee hambira namoota qaban wajjin jecha walitti bu'iinsa jedhamee haa ta'u jedhamees ta'uu danda'a yookiin akkuma jedhame itoo yaadamiin insidentii ta'uu danda'a. Namoonni baay'ee nama ammaatti mana hidhaa jiru jechaadha. Akkuma Dooktar Koloneel Gammachuu illee ibsaa ture. Kana qofa otoo hin ta'in isa booda namoonni ijoolleen irra caalaayyuu qeerroon ijoolleen wanta sana keessatti yeroo darban sana dhugaa dubbachuuf jijjiirama kan fiduu fi gahee guddaallee kan taphatan namoota baay'eetu hidhamanii naannoo sanarraa kaasee ji'a keessatti jechaadha. Naannoo yeroo adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'ee irraa kaasee ji'a keessatti gara namoota 20,000tti hidhamaa turanii isa booda garuu namoonni hiikaman jiru. Namoonni ammas manadhaa keessatti bakka adda addaatti hidhamanii yeroo ammaa kana jiran jiru jechaadha. Kanaaf walumaa galatti waa'ee mirga namoomaa yoo ilaallu isa duraa wajjiniin kompeerii gochuun baay'ee nama rakkisa. Maaliif inni duraa namoonni akka hidhaman ni beekama. Maaliif akka hidhamanis ni beekama yeroo baay'ee. Maaliif mootummaan EPRDF diina kooti jedhee kan kaayeru dhaabbilee waan jiranii fi namoonni diina sana deeggaran yookiin immoo miseensa ta'an hidhaa ture jechaadha. Amma garuu sun hin jiru. Akka ittiin dubbatamu garuu namni baay'een hidhamaa jira jechaadha. Kanaaf dubbiin isaa wal makaadha. Nuti ammayyuu taanaan akka diimokiraasiin biyya sana keessatti akka barbaadametti yookiin immoo akka jedhamatti illee hojiirra oolaa jira inni jedhamee yoo yaadna taane hundi keenya jechaadha. Baay'ee rakkisaa dubbachuun. Maaliif nam tokko biyya sana keessatti kan kiliilli mul'achaa jiru jecha kan kiliilli mul'achaa jiru namoonni hanjaalatiin dubbachuu danda'u, iddoo barbaadan deemuu danda'u, garuu seekuritiin isaanii eegamaa miti. Yoggaa qabaniidhaan immoo hanuman taaneen amma akkuma silaatti tuttuqaa turte gaaffii keekeetti jechaadha. Ijoolleen Oromoo baay'een isaanii kan hidhaman shanee deeggartu kan jedhamanii hidhaman illee jiru jecha yeroo ammaa kana egaa yeroo dimokiraasiidha yookiin dhaabni kun illee adda bilisummaa Oromoo shaneetti jedhaniiru isa haa jedhanii egaa maqaan hiikaa isaanii isaantu beekaa egaa waan kun akka yakka namatti taasisuu danda'amu hin danda'amu isa jedhudha nan barbaadu ani soo barbaade nam tokko akka seeraatti seera Itoophiyaa keessan ni hubattu natti fakkaata seera gaariidha. Inni guddaan irratti akkanaan dura dhufellee akka dhufu kan godhe seera sana hojiirra oolchuu dadhabuudha. Ammas immoo kan mul'achaa jiru jechaadha. Kan mul'achaa jiru afaaniin ammas hojiirra ooleera yookiin immoo bal'ateera dimokiraasiin yookiin immoo balballi dimokiraasii bal'aatti banameera kan jedhamu dhuguma inni jira. Namoonni paartisipeetii gochuu danda'u, seenaa dubbachuu danda'u, waan jaallatan gochuu danda'u. Garuu karaa biraa immoo hidhamaa jiru. Kanaaf wanti isaa waan kanadha jettee himuu dandeessu miti jechuu barbaadeen. Maaliif yeroo ammaa kana kiliilli anaan argaa jiru akka nama mirga namoomaa hubachaa jirutti yookiin immoo hordofaa jirutti jechaadha. Biyyattii keessatti Oromiyaa keessa qofaan naannoo Finfinnee naannoo Qimaanti kana Noorzi jechaadha. Naannoo Gondor kana kan jiru naannoo Walloo kana kan jiru kan Wallaggaa fi kan Gujii akka addaatti jechaadha. Kanaaf namoonni hidhamaa jiru. Namoonni hidhamuu qofaa yoo ta'in karaa illee bahee akkuma silaatti tuqxee manatti deebi'uun yeroo itti gaaffii ta'etu jira jechaadha yeroo ammaa kana. Kanaaf amma tokko lama sadii jedhamee kan hidhamu kan dubbatamuu hin dandeenye dhiittaa mirga namaatu jira jechuun danda'a jechaadha. Irra caalaayyuu yeroo ammaa kana gara filmaataattis deemaa jirra. Akkuma silama jedhame gara filmaataa kanatti illee deemuu yookiin immoo waggaanni as dhiyaachaa jiru kanatti isa wajjin illee wal qabatee wakawaa adda addaatu jira jechaadha. Olii gadi nama rukutuu, oofuu, olii gadi waan adda addaa maqaa adda addaatti baasanii namootaan hojii ala gochuutu mul'achaa jira. Garuu kun gara fuulduraattis taanaan isa kanaan dura wajjin wal cinaa qabnee waggaa laallu gara fuulduraatti akka itti fufa taanaan haalli jiru hammaachaa akka jiruu fi isa duraa caalaallee yeroo itti hammaachaa jirullee yeroo itti argamu jira jechaadha yeroo ammaa kana. Kanaaf haalli amma jiru haala abdachiisaa gara fuulduraatti kana ta'uuf deema. Kaleessa yookiin immoo yeroo darbe sana kana ture yeroo amma immoo mootummaa ce'umsaa kana keessa egaa mootummaa ce'umsaa kun amma har'a waggaa tokkoo fi gara ji'a ja'aati.
fakkaata. Maaltu fooyya'eera gara fuulduraatti immoo akka itti gara fooyyeetti deema jennee abdii kennu yookiin immoo road map isa jedhan sana karaa mirga namummaa jechaadha kan ilaalamee forecastii goonutu hin jiru. Kanaaf walumaa galatti dhiittaan mirga namummaa biyya sana keessatti bifa adda addaan itti fufeera jechuudha. Amma akka fakkeenyaatti yoo ilaalle ijoolleen mana barnootaa jiran caalaayyuu ijoolleen Oromoo yuunivarsiitota adda addaa keessa biyya Amaaraa keessatti barataa jiran miidhaa guddaatu irra gahaa jira. Sanallee karaa seeraallee jechaadha. Akka seeraatti akka mirga isaaniitti mirgi isaanii inni tokkoffaan dhugumadha. Namoonni yoggaa mana barnootaa dhaqan akka mootummaa tura maleera eeggatiin godhamuufi qaba. Yoggaa sun immoo irra itoo hin ta'in hafu miidhaa yoggaa isaan irra gahu namoonni ijoolleen sun yookiin barattoonni sun gara biyya keenyaatti deeminallee jedhanii yoggaa gaaffii dhiyeessan orkuun yakka guddaadha. Mirga namaa mirga sochii yookiin immoo rights of movement isa jedhan sana isa jalaatii waan gochaa jiru kunis sirrii akka hin taane illee karaa adda addaa xalaadhaan geessifneerra. Maaliif namoonni nama hiitee yookiin immoo nama kaampii tokko keessatti gashitee baradhu jechuun gonkumaa hin danda'amu. Maaliif barnoonni fi security maal akka waliin hariiroo qaban beekamuu qaba. Namni dhiibbaa jala taa'ee yookiin mootora yoobamuu itti ajjeefamuu mana barnootaa seenee barachuu akka hin danda'ame itoo beekanii kanafaa gochaa jiru. Kun kana yoggaa ilaallu dhiittaa mirga namaa biyya sana keessaa baay'isee babal'achaa jira jechuu danda'ama jechaadha. Tole galatoomne Gaaromaa itti doona bal'inaani. Obbo Jamaal mee achumarraa deemsitti fuudhee Gaaromaa nama wanta isaan tuqan keessaatii waa'een mootummaa ce'umsaa isa jedhudha. Mootummaa ce'umsaa kun mootummaa akkamiiti isa jedhu wanti irratti duraan walii galame hin turre. Akkamittiin itti qulfii aktivistoonni keenya duraan illee yeroo haasaa turanii akka isaan shofeera jijjiirama kanaa ta'uu barbaanneetu itti ilaannee akka isaan nu ceesisan jedhamee yeroo sana haasaa ture jechaadha. Akkamittiin akka isaan itti kennan hin beeknu garuu qulfii sun yookiin immoo seera maaliitiin limitiin isaa eessatti akka isaan ceesisanii dildii isa kamirraan ceenaa maal isa jedhu waan hundumtuu akkuma Gaaromaan jedhee rood maappiin hin kaa'amne turre. Kanarraa kan ka'e mootummaan kun akkuma barbaade deemaatii jira jechaadha ammayyuu inni ilaalte. Fakkeenyaaf waggaa tokkoof ji'a 8 keessatti maqaa dhaaba isaaniillee naga 5 jijjiiruun ammallee kun amma yaadagii irraa kaasanii immoo kun PP jechuun warruma yaadagii immoo warra kaan ala godhanii warra kaan keessatti hambisanii seeruma sanayyuu akka barbaadan gochuu irratti namoonni karaa seeraatiin illee karaa leegaalii EPRDF kun jijjiiramuun gara PPT leegaaliidha yookiin immoo wanta sirna isaa hordofee miti yeroo jedhamu. Mootummaan tokko ofiisaaf seera cabsaa namootaan immoo seera cabsitan jedhee hidhuuni karaa tokkoon akkamittiin legitimacy isaa yookaan question godhu agarsiisa. Gara mirga dhala namaa kanaan isheen ilaaltee amma fakkeenyaaf Dr. Abiyyi yeroo aangootti dhufanii maal dubbii isaan dubbatan keessaa tokko paarlaamaa irratti kan isaan dubbatanii nuti nama hiniinuu otuu ragaa hin qabaatin namni hin hidhamu dura ragaan funaanameetu namni hidhamaa kan jedhu dubbataati turanii. Namni miila irraa ceetuun illee akkamittiin akka isaan nutu terroristii jedhanii yeroo isaan dubbatan namoota warra miila irraa ceetee mana dhaakeetti rakkinni irraa ga'e. Haa ta'u malee immoo harreen ilaaltee isa durii sana akkuma isa durii sana jechaadha. Kaleessa namoota hiikanii gadhiisanii har'a immoo warruma kaleessa hiikanii gadhiisanii fi ijoollee dargaggoo waggaa 18 keessa gadillee kan jiran baay'een isaanii mana dhaatti funaanamaatii jiranii. Mana dhaa keessatti gidiraa argaatii jiranii. Mucaa waggaa 5 illee otoo miila irraa ceetee hin gadagarteetta gidaamii diinuu argiteetta abbaallee yeroo gidiraa irraan gahaa turanii. Mootummaan Dr. Abiyyi kun seera mirga dhala namaa kana yookiin mirga siyaasuma biyya sanaa akkamittiin ilaalaa jirtan akkamitti ilaaltan? Baay'ee galatoomee hin dhaga'amu sagaleen kiyya. Dhaga'ama. Ayyee obbo Gaaromaa baga nagaan wal agarreellee baga nagaan deebite. Ammas biyyumatti galtatti fakkaata gaa nuti yaalaatti irraa waan isin hojjettan takka takkaan hordofaatuma jirra waan mootummaan hojjetus jechuudha. Galatoomee hirmaannaa keessaniif waan biyya keenya keessatti uummata gargaaruudhaaf gootaniif. Inni gaaffii keessatti taadee obbo Solomoon ani isuma duraayyuu jechi jijjiirama jedhu kunuyyuu define ta'uu qaba natti fakkaata. Jijjiirama inni jedhu kunuyyuu maal jechaadha jechi jijjiirama jedhu kun. Jijjiiramni progressive ta'uu danda'a, regressive ta'uu danda'a.
kan of duuba deemu yookaan ammoo kan fuulduratti achi deemu. Kan waa wayyeessu yookaan ammoo kan waa hammeessu ta'uu danda'a. Lamaanuu jijjiiramuma. Gara hammeenyaattis yoo deemte jijjiirama. Gara irra fooyyeettis yoo deemte immoo jijjiirama. Biyya keenya keessatti jijjiiramuma maqaa jedhu kana qofatu iyyuu akka ittiin of dhaadhessaatti himamaa jira malee gama fooyyeetti deemi immoo wanni jedhamu kun gama hammeenyaatti deemi kan jedhu irraa baay'ee dubbatamaan jiru. Gama fooyyeetti deemu immoo gama hammeenyaatti deemi kan jedhu immoo qabatamaan hubachuudhaaf waan rakkoolee turan wayyaayaa jiru moo wayyaayaa hin jiran san kan jedhu kaasuu qabna jechaadha. Tokko ichi keessaa waa'ee mirga namoomaati kanuma amma isin kaaftan kana. Mirgi namoomaa immoo dhabamuudhaaf wanni sababaalee ta'uu danda'u maalidha kan jedhu. Fakkeenyaaf waa'ee mirgi namoomaa cuucamuu keessaa dhimma seeraatii fi seeraan namni tokko yakkaan mana seeraatiin agartee seeratti dhiyaachuu due process ka faranjiin jettuun kana haala san keessa dabruu fi keessa dabruu dhabuudha jechaadha. Amma dura waa'een labsii shororkeessummaatiin nama yakkuun waan tureef otoo nama tokko mana seeraatitti illee dhiyeessin yeroo 4-5 yeroo at least 4 akkaan dhagahetti yeroo isaa dabarsuu danda'u guyyaa 28 hayyama waan qabaniif heerri shororkeessummaa sun immoo iyyuu amma booda ittiin fufnuu nuti shororkeessaa turree aangoora turuudhaaf filatamuudhaaf shororkeessaa turree namas miila muraa turree jes balleessaa turree jedhee Dr. Abiyyi kakatee ture. Garuu ammas immoo akkasuma akka gochaa jiran Koloneel Gammachuu Ayyaanaas dheengadda dubbatee ture. As duras immoo akkasuma gabaafamaa ture namoonni mana hidhaa keessa saniif kadhaqanii gaafatanis akkasuma akka ture maal jiran. Kanaafuu iyyuu gama seeraatiin adeemsa seeraatiin wanni deemuu qabu warra silaa isaan hacuucan hundumaafuu akka wayyaa hin jirre wanti tokko akka fooyya'aa hin jirre arginaa jecha. Kana qofa iyyuu miti ammoo amma dura mana hidhaa biyya sanii keessatti harki 90 ol kan afaan Oromoo dubbataa kan jedhu sun amma surumaayyuu 99 fi uumamatti akka ol siqee dheengadda Gammachuu Ayyaana irraa dhageenyee jirra jechuudha. Nam tokko malee nama tokkorraa kan hafe achiin achi nama tokko san malee namni hundumtuu kan mana keessa jiru Oromoodha. Ilmaan Oromooti kana jechaan gaayoo namni 100 keessa jiraate harki 99 Oromoodha. Yoo immoo kumni jiraate harki 99 Oromoodha jechaadha. So kana jechaan maalinni gama mirga namoomaatiinis yoo xiqqaatee odeeffannoo kanarraa Oromoodhaaf wanni wayyaa'ee hin jiru. Hidhaanis itti hammaateetuma deemaa jira jechaadha. Reeshoodhaan laalla waan ta'eef namoota hidhaman keessaa parsantii meeqatu Oromoodha kan biroo immoo kan meeqa kan jedhu tokko kana. Lammaffaa immoo rakkoon biyya san keessatti gaafatamaa ture kan uummanni irratti xiyyeeffatee gaafataa ture dhimma hojiiti. Hojjetee jiraachuu danda'u jechaadha. Jiraachuma danda'u mootummaan isaayyuu biyya san keessatti gaafii guddaa ture. Akka barbaadanitti nama ajjeesu reeffa namaa gatanii mallaqaan kootaa bitadhaa jedhu. Inni kun hoo hafee moo hin hafnee kan jedhu. Akkuma namuu quba qabu adeemsa seeraatiin duraaniin state of emergency mootummaan yoo xiqqaate paarlaamaatti dhiyeesse fakkeessuufillee yoo ta'e jechaadha. Lakkoofsa dogoggoraatiin akkuma amma abbaan duulaa fa'aa godhaa turan sanis yoo ta'e yooma sobayyuu ta'e at least waan seera qabu fakkeessuudhaaf paarlaamaatti dhiyeessanii state of emergency labsanii akkasitti hanga tokko uummata hacuucanii sunis immootu at least yeroo murtaa'eef deemaa ture jechaadha. Amma immootuyyuu wanni paarlaamaatti dhiyaatus hin jiru. Wanna karaa seeqa qabeessaanis hin jiru. Lammaffaa immoo yeroon isaas hin beekamu. Akkamitti hojiirra akka ooluun beekamu. Gabaasni kana keessatti mirgi namoomaa dhiittaan akkamii irra gahee kan jedhu qaamni to'atu hin jiru. Qaamni gabaasu hin jiru. Waggaa tokkoo fi homa guutuu akkuma namni martuu quba qabu. Command post kan jedhu kun Oromiyaa irratti dhoksaadhaan karaa seera hin qabne jechaadha. Seeraan ala Oromoo irratti labsamee naannoon Wallaggaa, naannoon Gujii, naannoon Booranaa, waltajjiin Oromiyaas akkasuma namni baay'een hidhamaa jira, ajjeefamaa jira. San qofa iyyuu miti achi bira taree uummanni bara dhufu kana keessa beelaaf saaxilamuuf deemaa jira jechaadha. So state of emergency sun at least fakkeessaa illee yoo taate duraanin bifa seera qabu fakkeessanii yeroo murtaa'eef illee deemaa ture. Amma immoo waanuma mirga namoomaa kana kabajuudhaaf fedhiin guddaa waan hin jirreef seeraan ala state command postii lafa kaahanii uummanni ajjeefamaa, hiraarfamaa, namni obboleessuu fi obboleettuu fi awwaalachuu dadhabee taaziyaa bo'aa dhaquu dadhabee fagoo taa'ee kan boohu kan TV irratti dhufee haasawa agarta jechaadha. Kana caalaa mirga namoomaa sarbuun waan jiru natti hin fakkaatu jechaadha. Walumaa galatti mirga hawaasummaas command postiidhaan akkasii irratti murteessuun. Kan biraa gaafiin gurguddoon uummataa kan ture biyya kana keessatti nuti abbaa biyyaa taanee otoo jirru namoota biraattu diinagdee saamee akka barbaadetti ittiin jiraata. Nuti isaaniif zabanyaadhaaf hojjetaa malee tahuu malee waan biraa carraa biraa argannee hin jirru kan jedhu gaafiin uummataa kan ture. Ammas kanarrattis wanni wayyaa'ee hin jiru. Lafti Oromoo akkuma duraaniitti gurguramu kan biyya alaatii galallee achitti dhaqeetiin lafa Oromoo bitachuudhaaf dhaqee mootummaa jalatti harka galfatee waa'ee mirga namoomaatirraa dubbachuun amma hafee yoo lafaa fi mana argatan hagasumatti qofatee warra biyya alaa galees bara Tigreedhaa bara Wayyaaneedhaa waan argatiin arganne waan jedhu kanatu jira jechaadha.
So saamichi uummataas ittuma fufee dargaggeeyyiin Oromoodhaaf hojii argataa jiranii hojii dhablummaan akkuma jirutti hammaatee jira. Kana bira dabree immoo akkuma duratti jettan ijoolleen barachuudhaaf naannoo Oromootii naannoo biraa deeman keessattuu naannoo Amaaraa deeman Oromoo tahuu qofaan ID kaardiin isaa laalamee identify ta'ee kophatti adda baafameetiniin kuni nama Oromootii yookaan maqaa Oromoo laalanii yookaan maqaa biraatillee yoo qabaataati Oromoo tahuu erga beekaniin booda akka barbaadin akkuma sareetti mataa dhahanii ajjeesu fooqii irraa fuudhanii darbu. Waa'ee mirga namoomaatii kan hundumaa yoo laaltu ammas watakkaa wanni wayyaa'ee hin jiru jechaadha. Keessattuu iyyuu Oromoodhaaf baay'ee hammaata jechaadha. Baay'ee bira dabreeyyu. Kana bira dabree jaarmootuma biyya siyaasaadhaa koottaa galaa hirmaadhaa kan jedhame sun iyyuu erga galaniin boodas ijoollee Oromoo kan duraaniin qabsoo hidhannootiin bosonatti galteetiniin mootummaa kanaa wajjin mootummaa abbaa irree kanaa wajjin falmaa turan koottaa galaa amma booda nageenyi dhufee jira kan jedhu ijoollee galtee summiidhaan fixuudhaaf yaalii isaan gochaa turan arginee jechaadha. Summiidhaan nama ajjeesu jechaan ammoo mirga namaa kabajuu miti. Mirga namoomaa kabajuu miti tooftaa birootiin lubbii namaa balleessu jechaadha. Yoo rasaa isaan tahuu dhabe summii nyaachisuudhaan. Ijoollee barattootaa naannoo Wallaggaa keessatti akka isaan gaggabsan argineerra yuunivarsiitii adda addaa keessatti yaalii godhamaa ture argineerra. Maaltu wayyaa'ee jennee yookaan gaafannu taate wanni ammatti wayyaa'ee takkitti jinjiru. So jijjiiramni kun garam deemee gara pozitiivii deemee gaafii uummataa deebiseera. Waa'een dhimma afaan Oromoo deebi'ee jira. Ammaan kanatti Bilxiginnaan waan haasaa jiru agartanii jirtan paartiin amma haaraa dhufe jedhamu kun. Asirratti amma waan tokkotti si dabalaa obbo Gaaromaa hin darbini. Naannoo Amaaraa qofa miti yuunivarsiitii barattoonni kan isaan gidiraa argaa jiran naannoo fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa Dirdawa yuunivarsiitiin na fudhattee Oromoo keessa ta'anii asii amma kan hin gaddan Naqqamteetii yookiin deebi'aa yookiin dhiisaa jiranii gaaffii ijoolleen Oromoo gaafatan irratti ijoolleen illee naannoo haaraatti galaa jiranii ijoollee gara 14 dhume makiinaadhaan makiina ittiin galagalee. Kun hundumtuu badii yuunivarsiitii sanaati. Badii mootummaan dhiibbaa ijoollee kanarraan ka'uun ijoolleen makiinaadhaan deemaa jirti. Addis Ababa yuunivarsiitiin na fudhattee Addis Ababa yuunivarsiitii keessatti ijoolleen Oromoo illee hiriira nagaallee yookiin gaaffii seera qabeessa ta'e karaa nagaatiin gaafachuurra rakkina isaanii irra gaafare hidhaa fi reebichaa yookiin sodaachisa doorsisatu irra gahaa jira. Kanaaf isaan asitti dabala. Naannoo Amaaraa qofa miti dhugaa dubbachuuf hin ta'e. Naannoo Oromoo keessatti Oromoo irratti dhiibbaan irra gahaa akka jiru argaa jirra jechaadha. Sumatti dabalu. Walumaa galatti gama waa jijjiirama jedhu kanarraa argitee maaltu jijjiirameen fooyya'e moo hin hammaate kan jedhu san laaluudhaaf. Dur yeroo agartee TPLF jirtu san hanga tokko EPRDF qaamni jedhamu kun TPLF jiddu galaan haa hoogganamu malee namni akka ammaa kana gadi bahee ol deebi'uudhaaf sodaa guddaan qabu ture. At least security personal level jechuudha. Akka uummataatitti saba haa cunqursu mootummicha haa cunqursu malee har'a namaaf namni wal sodaatee jira. Namaaf namni mootummaa sodaachuu qofa iyyuu miti sabaaf sabni akka wal sodaatu. Amantiidhaan akka namni walitti bu'u mootummaan kun humna dhabuu isaa irraa kan ka'e daddaaquu isaa irraa kan ka'e baay'ee sobaa tahuu irraa isaallee kan ka'e mirga namoomaa kabachiisuudhaaf qophii dhabuu isaa irraa kan ka'e jeequmsi waan dur caalaa waan waggaa 27 amma dura hin argin caalaa hammaataa dhufee jira jechaadha. Namni gadi baheetuma ol deebi'uudhaafuu sodaatee jira. Amma fakkeenyaaf naannoo komaandi poostiin jiru kanatti namni guyyaayyuu deemuu hin danda'u. Halkan gabbahaniitiin waa bitachuu dhiisii guyyaayyuu deemuu akka hin dandeenye. Even boqqolloon yoo ol dhedheerateetiin xiqqoo dhaabbatee boqqolloo kana keessa shiftaatu gala jedhanii akka midhaan uummataa gubaa jiran. Akka mana uummataa gubaa jiran. Amma inni akkasii kun as dura waggaa 27 bara hamaadha baay'ee akka malee hamaadha jenne sanitti probably yeroo wayiitiif ta'uu danda'a garuu itti fufee bifa kanaan waan waggaa 1.7 guutu bifa kanaan ta'aa hin turre jechaadha. So uummata keenyaaf keessattuu Oromoodhaaf yoo kalaallu taate caalatti hammaataa deemaa dhufee maaliif komaandi poostiin kunis naannoo biraa caalaa umriin irratti dheerate naannoo Oromooti. Oromoo qofa iyyuu miti akkasuma immoo komaandi poostiin seeraan ala ummata kibbaatillee akkasuma irratti deemaa jira jechaadha. Yoo walumaa galatti ilaaltu Itoophiyaan garamitti deemaa jirtu akka jennu taate ummatoota duraanuu miidhamaa turan kan istiraakchiraalii sirni abashaadhaa gubbaa irraa irratti gadi diriiree akka isaan humna hin godhanne akka isaan ofittisuu hin dandeenye godhamaa turan ummatoonni kibbaa jiran Oromoof saboota biraallee dabalatee hacuuccaan duraan irratti deemaa ture sun caalatti sirumayyuu irratti deemaa dhufe jechaadha. Mirgi namoomaa haqamuu qofa miti mirgi sabaaf sablammillee bifa haqamuu danda'uun amma immoo olola biraatiin as bahanii jiran Itoophiyaa tana wanni rakkoo itti fidaa jiru caaseffama sirna sabdaneessaa kanarratti hundaa'e waan ta'eef heerri amma jiru kun yoo jijjiirame malee nageenyi dhufuu hin danda'u kan jedhu kana karaa irra buufachuu waan barbaadaniif seeraan ala mootummaan Dr. Abiy komishinaa waa'ee daangaa naannootii fi eenyummaa qoratu kan jedhu ijaare jechaadha. Heeran guutu innis waan heeran guunne. So mootummichi walumaa galatti ofii isaatiillee heera kabajuu dide ofii isaallee seera kabajuu dide
uummanni illee ammootu fakkeenya fudhatee akka isaafuu seera hin kabajne seera dhablummaan akka dagaagu kan godhaa jiru jechaadha. Amma jaarmaa fakkeenyaaf isaan amma walitti makamne jedhan kanallee olaaltu taate beebii kophatti kaasuun danda'ama. Bifuma seera hin qabneen boordii filannoodhaa kameebii gareedhaaf gartee filannoo kanayyuu karaa seera qabeessaan deemuun hin mala jedhee namni abdii irratti godhusan ajajuma qofa itti kennuudhaan EPRDF guututti walitti makamin kan wayyaaneen keessa haftee jirtu. Gama biraatiin ammoo jaarmoonni biroo haaroo itti makaman. Jaarmaa ammoo tuyyuu otoo koongireesii yookaan ammoo tuyyuu walitti dhufee miseensi isaa hooggana hin filatin bilxiginaa isa jedhamu kana galmee isaa yaada jedhuun galmeeffamanii isaan seera otoo hin guutin seera caccabsanii akka ofii barbaadan irra deemaa jiru. Kanaaf waliigalatti yoo Itoophiyaa tan amma qabnee gulaallee waggaa 27 fi waggaa tokko walakkaa kana keessatti wanti tahaa jiru seera dhablummaan akka baay'atu nageenyi hawaasaa akka diigamu diinagdeedhaan uummanni keenya ammootu akka hiyyoomu egereedhaaf uummata beelaa fi waraanni eeggatu gamasitti deemsaa jirettaadha. Jijjiiramee amma jennu kun mirga namoomaa kabajaan jiru heerri kabajamaan jiru seeraan namni buluu hin dandeenye ummata ammootu amantiidhaaf sabummaadhaan walitti kakaasu waan deemaa jiru agartaa argaa jirtu jechaadha. Masjiida gubuun charchii gubuun kana hundumayyuu ammoo mootummaan jidduu taa'ee ilaaluun kan hundumayyuu wanni godhaniif ammoo federaalizimiin kun sirrii biti waan jedhu sababaa godhatanii diiguudhaaf waan deeman fakkaata jechaadha. Koo Itoophiyaan garam deemaa jirti jedhee yoo namni ilaale akka amma deemu kanatti yoo itti kafuftu taate gama wal waraansaa gama jeequmsa guddaatti waan deemaa jiru fakkaata. Kanaaf immoo sababaa guddaa akka tahe sababaan isaan himatan tiraanzishinii irratti yeroo hundaa jeequmsi hin jiraata kan jedhu kana jechaadha. So akka barbaadetti jeequmsi yoo dhufes tiraanzishinii waan ta'eedhaa fi ce'umsa keessa waan jirruu fi kan jedhu kana akkuma laayyootti otoo lubbuun namaa badaa jirtu guyyaa guyyaadhaan reeffa lakkaa'u qofa ta'e jechaadha. Amma kan Oromoodhaa keessattuyyuu barattoota Oromoo barbaadan fooqii irraa darban yoo barbaadan konkolaataa keessatti akka amma jetti kanatti du'an reeffuma lakkaa'u ta'ee kun akka natti fakkaatutti jijjiirama inni jedhu kun maqaa biroo itti baasuu danda'uun namarra jira jechaadha. Jijjiiramni kun jijjiirama hammeenyaati malee kan gara gaariitti deemaa jiru miti. Isa Dr. Obbo Gaaromaan gama calqabaa irratti waan babbareedaa kaahesan I don't think EPRDF miti kan fide. Mana hidhaati hiikamuu kan hiiksise uummata. Ijoollee waggaa 4 guutuu otoo addaan hin kutin EPRDF caasaa isaa lafarraa buqqistee akka inni hin jiraanne gootetu namoota mana hidhaa ture san Professor Mararaan fa'aa yeroo mana hidhaa turanii yaadattu manni heeraa manni seeraa isaan gadhiisuu dinnaan uummanni kiyyayyuu na hiiksisa jedhanii uummata santu isaan hiiksise malee Dr. Abiyyi miti Lammaa miti EPRDF miti. EPRDF kufaatii irra waan ka'eef sodaatanii tooftaadhaan uummanni kun asii yoo nu kaase rakkoo birootti nutti dhufa kan jedhu tooftaadhaan bakka wal jijjiiranii har'as ajjechaan itti fufee jechaadha. Kanaaf waan isaanii galanni galchuu namarra jiru waan itti fakkaatu qabsoo uummata Oromootu san fide qabsoo saboota biraatti fide malee waan fedhii isaaniitiin dhufee miti jedheetiin yaada. Tole egaa inni egaa achumaan yoo jijjiiramni kun karaarra jiraa seeraan eeguu kan jennu yoo mootummaan kun mootummaa jijjiiramaa ta'ee sila karaa qabateedha. Sila mootummaa jijjiiramaa ta'uun isaayyuu gaaffiidha waan ta'eef kanaaf waan hin taane. Obbo Gaaromaa waan tokko isi gaafadha wanti yeroo hundumaa yeroo ኢህአዴግ sana የመልካም አስተዳደር ችግር jedhaniitu lafa kaa'u turani. Yoo dhageessetti ammoo olaantummaa seeraa jedhaniitu haasa'u. Yoo olaantummaan seeraa jiraate fakkeenyaaf waa lama sii kaa'ati maaliif mootummaan kuni olaantummaa seeraati maaliif waa'een aggaammiin obbo Jawwar Mahammad irratti ta'e qulqullaa'ee maaliif efa baasuu hin dandeenye mootummaan sun. Yoo baasaniiru ta'e hin beeku kun tokko jechaadha. Lammata achumaan amma kan isaan gochaa jiranii waa'ee fakkeenyaaf summii ijoollee waraana bilisummaa Oromoo mooraa keessa turtu summii nyaachisuun tureera. Waa'een summii sana nyaachisuus wanti qulqullaa'ee Oromoo fiifa ta'e hin jiru. Fakkeenyaaf naannoo ajjechaa naannoo hooggantoota naannoo Amaaraa irratti ta'e yookiin immoo Harqaan irratti ta'e wanti ifa ta'e uummati sirriitti beekee hin jiru. Uummata nagaa isa kaaniif amma deengeddaa Obbo Koloneel Gammachuu yeroo dubbatanii namootaanii shakkinee ragaatti qulqulleeffannaa mirmaraa geggeessaa jirra jedhanii toora kaanoo lafaa kaanii funaananiiru. Ofii isaaniif karaa isaaniitiin rakkoo ga'e sana yookiin nama fakkeenyaaf waa'een Jawwarii karaa isaaniitiin wanti dhufeera. Waa'een summii nyaachisuu karaa isaanii waan dhufe fakkaata. Ijoolleen namni dhaqee summii nyaachisuu hin jiru. Waa'ee kanaa qulqulleessanii gadi baasuu maaltu isaan dhowwe kun tokko jedhe. Karaa biraatiin achuma gaaffii mala walitti aansee si gaafata.
Naga takka immoo waa'ee isa kanarratti waa'ee jawwal irratti amma Dr. Abiyyi ani waan kana hin beeku akka biyya hin jirree kan jedhu yaada dhiyeessaa turan jechaadha waan kanarratti. Waa'ee summii nyaachisuus waa'ee saayidhaas akka wanta sana keessa biyya hin jirretti ilaalaniitu haasa'u jechaadha. Mootummaa lama jira biyya sana keessa. Moo Dr. Abiyyi hin beeku? Gaaffii deebisuu hin dandeenya nagahachaa jirtu. Dhugaa dubbachuu biyya sana keessatti kan ta'aa jiru yookiin immoo isuma ammatti jettee kana qofa otoo hin ta'in waan baay'eetu itoo ta'anii badii itoo dalagamee itoo jiru itoo namni ajjeefamu isa qofaayyuu miti amma dhiyaa wallaggaatti yoo agarte gara naannoo Gujii yoo dhaqxe namoonni baay'een gidduu galeessatti jechaadha. Gidduu galeessa jechaanii naannoo dollolli jira jedhanii yaadan illee qofa otoo hin ta'in asuma siiqee dubartiin tokko fa'aa amma dubartiin uffata tokko fa'aa duuteetti amma mucaan miilli irraa cite jettan kana agarsiisaa turan abbaa isaa wajjin jechaadha. Konkolaataa keessattidha dhaqanii loltuu federaalaatu jara kana rasaasaan dha'ee baay'eedha kan jechaadha. Waan baay'ee biyya sana keessatti biyya Oromiyaa keessa qofaa miti. Gara naannoo Qimaanti kana yoo dhaqxan naannoo Sidaamaa keessatti waan ta'aa ture gaafa isaanii 11 jedhanii hiriira ba'anii namoonni baay'een achitti dhumanii jechaadhaan ajjeefaman loltuudhaan jechaadha. Directly ajajamanii guyyaa saafaa namoota ajjeesanii jechaadha. Kanaaf waa'ee Jawaarri inni gaafatte qaama sanaati jechuu barbaadeen akka wannootti fudhatte malee waan baay'eetu damee jechaadha. Namni dhimma argamuun qaamni mootummaa nama ajjeesee jechaadha. Namni itti gaafatame tokko illee hin jiru jechaadha. Inni amma waa'ee Jawaar haftee akka wannootaan ilaalamee mootummaan harka keessaa qaba jedhameera yaadamaa yookiin dubbataman jettee inni immoo waan guddaadha. Isaa turuuti warrumti loltuun yookiin immoo wattaadara isaanii warri wannootti ba'an nama gaajjeessan iddootti gaafataman hin qabanii jechaadha. Amma rakkinni guddaan jiru maa inni rakkina bulchiinsaa inni jedhamu sun inni amma immoo olaantummaa seeraa kabachiisuun jedhu inni sun sobadha. Olaantummaa seeraa kabachiisuun ajjeesanii toon ta'iini dhugaa dubbachuuf biyya sana keessatti sirna jira. Seeratu jira. Seera mootummaatu jira. Seera ittiin bulchiisaatu ittiin bulamuutu jira. Seera hojii seera adda addaatu jira jechuudha. Seera sana bakkaan gahamuu kan danda'u yoo hooggansi hojii seerri suni hojiitti akka hiikamu godhe qofaadha. Amma kana argutti waan lamatu faallaa deemaa jira. Uummanni karaa tokko deemaa jira, mootummaan karaa biraa deemaa jira jechaadha. Kana jecha ammaa jechaadha. Uummanni sammuu isaa keessa kan jiru waa'ee jijjiiramaati. Ani bakka adda addaa dhaqee qaama mootummootaa jecha namoota qunnamee yookaan waliin haasa'u akka waan tokko waa'een jijjiiramaa yookiin immoo waa'een ce'umsaa kun irraatiin calaqqisu. Isaan hojii isaanii hanbiraa hojjetaa jiru jechaadha. Wal faallaa deemaa jechaadha. Kanaaf wanta uummata irratti godhamaa jiru yookiin immoo ajjeechaa bakka adda addaatti saamicha bakka adda addaatti amma naannoo yeroo darbe dhimma Jawaar hojii wal qabatee Adaamaatti kan ta'e tokkotti waa tokko nagaafatteetta si erga natti fakkaata. Nagaafatteetta waan suni waan ragaame hin jiru jechaadha. Kanaaf suni Itoophiyaa keessatti har'a biyya Itoophiyaa keessatti wanti ta'aa jiru ajjeechaan saamichi waan adda addaa yakka hojjetamaa jiru baay'een isaa 90% jechuun hin danda'a qaama mootummaatiin. Kanaaf isaanis immoo kana yookaan isaan namni qaama mootummaa isaa ta'u eenyuyyuu haa ta'u piraayim ministeerii dabalatee jechaadha yoo yakka hojjennaa yakka sanatti gaafatamuu qaba. Namni itti gaafatame hin jiru jechaadha. Kanaaf kun haa ta'u jedhamee yookiin saganteeffamee wanta hojjetamaa jirudha kan fakkaatu jechaadha. Kanaaf akkuma jette rakkinni jiru rakkina ittiin mirga namummaa Oromiyaa keessa qofaa miti dhugaa dubbachuuf. Bakka hunda jira jechaadha. Bakka hunda gara naannoo Qimaantiitu dhaqxanii wanta Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru caalaa hojjetamaa jira yookiin namni dhumaa jira jechaadha. Kaleessa fa'een gaddafaa ijoollee baay'eetu dhumee manneetii baay'eetu gubateera jechaadha Qimaantiirraa jechaadha. Kana eenyutu godhee egaa isaanii qaama Amaaraatti jiru. Qaama Amaaraa immoo maaliif godhe? Achi naannoo sana wattaadarri jira, nagaa eegduun adda addaa jira. Jarri kuni dhimma isaanii iyyuu miti jechaadha yookiin immoo isaanis keessatti hirmaachuu danda'u jennee fudhachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf biyya sana keessatti haalli amma jiru mirga namaa wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalla isaanii
bakka hundaatti dhuguma digriin isaa adda adda ta'uu danda'a. Oromiyaa keessatti cimuu danda'a. Oromiyaa keessatti kan cimeef immoo sababni isaa maal akka ta'e beektu karaa bahaa fi karaa kibbaa fi karaa lixaa lolatu jira. Lola isaan haaluu hin dandeenyetu jira. Lola sanaatiin immoo akka seeraatti jechaadha. Akka seeraatti mootummaan dhugumadha tasgabbeessuu qaba naannoo isaa jecha. Naannoo isaa dadhabe immoo negosheetii gochuu qaba. Isaan garuu naannoo sana namoota jiran irratti haaloo kan ba'aa jiranii jechaadha. Iddoo tokko waan nu baaseen ture ibsa waamnee ture namoota baay'ee Gujii keessaa fi Wallaggaa keessaa namoota miidhamanii akkamitti akka ajjeefaman eenyutu akka isaan ajjeese nam tokkollee akka ittiin gaafatamne sanaa jechaadha. Kanaaf biyya sana keessatti amma isin irratti xiyyeeffattanii dubbachaa turtanii labsiin atattamaa kun Oromiyaa kaabaa fi lixaa keessatti qofa miti. Yoo teenya ilaallee dhibba keessaa harka 40 biyyi sun under emergency state waan jirti jechaadha. Maaliif naannoo qimaantii yoo raqxan Amaaruma sana keessa jechaadha. Jidduu kan ammoo torban lama dura ammoo naannoo kibbaatti illee godhameera jechaan Walaayittaa naannoo Walaayittaatti jira. Kan Sidaamaa already jira. Kanaaf biyyi sun akka walii galaatti jechuudha. Rakkina guddaa keessa akka jiru. Uummanni rakkina guddaa keessa akka jiru. Garamitti illee deemuu akka danda'u yookiin immoo biyyi kun garamitti illee deemti jedhanii yeroo itti tilmaamuu dadhabametu jira jechuudha. Kanaaf ammayyuu taanaan biyya Itoophiyaa keessatti garamitti deemuuf deemnaa gara filmaatti deemuuf qophaa'aa jira jedhamaa jira. Suni akkamitti deemamaa jira jedhu irratti laasa'uu dandeenya. Wanti hin jiru. Dhiittaa mirga namoomaa akka sirriitti lafa kaa'eera obbo Ganamooni. Walumaa galatti isa durii caalaa akkuma inni tuttuqaa ture isa durii caalaa ani itti hammaateera malee kan fooyya'ee hin jiru. Maqaaf akkuma jedhame namoonni wannoodhaa ba'anii mana hidhaatii ba'anii irra caalaa yoo namoonni mana hidhaa ba'an sun eessa jiru? Namoota gara 60,000 mana hidhaatii ba'e. Namoonni kun baay'een isaanii 90% isaanii dhukkubsattoota. Maaliif toorchii ta'anii maal ta'anii kan nyaatan qabanii iddootti bulan qabanii namoota maatii isaanii illee hin beeknedha jechaadha. Namoonni kun hundi isaanii karaarra jiru jechaadha. Mootummaan kun mootummaa dantaa kanaaf illee qabu jechaadha. Sila akka seeraatti yoggaa irra caalaayyuu muummichi ministeeraa unutu balleesse unutu shoror keessaa malee uummata kana miti warra hidhame kana miti shoror keessa nuti isaan ajjeesaa ture nuti miidhagtaa ture yoggaa jedhee dubbatu sana akka seeraatti namoonni kun tokkoffaa dhiifama gaafatamanii lammaffaa immoo kompenseetii ta'uu qabu turanii jechaadha. Namni galagalee isaanii ilaalin jiru jechaadha. Kanaaf wanta ta'aa jiru yoggaa teessee ilaalu bireetilii mootummaan sun kana gochuuf saganteeffateera kan jedhu agarta. Kana maal immoo buufachuuf kana godha yoggaa jedhamu immoo gaafannoo isaa hin jiru deebiin isaa hin jiru. Kanaaf akka itti ilaalamuu kan qabu inni garuu gara fuulduraatti akkamitti deemuuf deemna yookiin immoo garamitti deemaa jirras jedhu wallaaluun immoo uummanni yeroo ammaa kana garbachuuf eenyuun karaa irratti dhaqxanii Finfinnee keessatti eessa deemaa jirra deemna har'a sirra keenya kaleessa akkas turre amma sirra keenya boru immoo maa garamitti deemna jetti eenyuun si deebisuu hin jiru jechuudha. Gara Bilxiginnaatti deemaa irraa isaan ilaallee. Dukkana keessa galee Bilxiginnaa jedhu isaan Bilxiginnaan garbachuuf inni guddaan immoo Bilxiginnaan akka uumamuunsaa akka tokkotti ilaalan amma uummanni Oromoo grievaansii baay'ee dhiyeeffataniiru. Hanitti lolaa turanis immoo mootummaan kun isa akka jijjiiramu godhame gaaffiilee bu'uuraa adda addaa kaasanii jecha isa keessaa namoonni waggaa 27 amma har'a 28-29 ta'eera. Isa gabannoo kana booda dabalatee jechaadha. Hamma ammaatti 1000tti lakkaa'aman ijoolleen Oromoo qofaa miti karaa noorziis jechaadha. Namoonni ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabamanii amma ammaatti deebiin arganne jechaadha. Amma isaan jijjiirama kana jawaan isa Bilxiginnaa jedhanii yannoo godhan jira kana EPRDF hin diiganii hambiraa dhaabaniiru boru gaafa furmaanni godhame namoonni kun warri badan kana namni itti gaafatamu jiraachuu hin danda'u jedheetan amanaa jira jechaadha. Maaliif ammayyuu tanaa itoo furmaanni kun godhamiin uummata Oromoos haa ta'u namoonni maatiin isaanii jalaa du'an jalaa badan jalaa dhokfaman mootummaan kun du'uu isaaniis haa ta'u yoo jiru ta'an akka jiran yoo du'anii ta'an immoo du'anii jedhanii ifa baasuu qabu jedheetan amanaa. Kanaaf Bilxiginnaan bifa adda addaatiin itti dhimma ba'uuf waan qopheessan natti fakkaata. Sanis immoo kan ilaalaa akka maal akka ta'u.
Tolaga, galatoomii obbo Gaaromaa mee obbo Jamaal sinisa dheeree amasarratti gaafadhaamee tokko obbo Gaaromaa wanta inni kaase keessaa adeemsi mootummaa namatti adeemuu fi ilaalchi uummataa wal faallaa adeema fakkaata kan jedhu jira. Keessaayyuu waa'ee seeraa ilaalchise, waa'ee olaantummaa seeraa ilaalchise amma fakkeenyaaf waa'een obbo Jawwar fa'aa irra ga'e, waa'een ijoolleen summii nyaachisuun irra ga'e, waan garaagarii ijoollee ilmaan Oromoo irratti ga'aa jiru karaa mootummaatiin wanti qoratamee mootummaan kun gadi baasee yookiin uummataaf ibsi qaba. Uummati kana baruun mirga qaba. Eenyutu waan kana gochaa akka jiru jechaadha. Garuu sun wanta ta'e hin jiru maaliif harki mootummaa waan keessa jiruu fi karaa tokko immoo muummichi ministeeraa wanta ta'aa jiru akka waan hin beeknetti of pireezidenti gochuu yaada. Bakka garaagariitti jechaadha. Gaaffii lama kaasa kun. Tokko yookiin they're incompetent. Biyya sana isaan miti kan bulchaa jiru jechaadha. Akkuma namichi Ameerikaa dhufee isaan warra Arafaati jedhee jechaadha wantichi. Inni lammataa immoo there are two citizens. Lammiilee lamatu jira biyya sana keessa. Uummati akka lammiilee biyya sana lammaffaatti waan ilaalamu. Yeroo barbaadanitti qabanii hidhu. Hin shakkinne jedhee poolisiis haa ta'uu mootummaan waraanni hidhuu yookiin ijoollee irraa miila kutuu yookiin waan barbaade gochuu. Mootummaadhaaf waraanni mootummaa immoo akka lammii biyya sanas tokkoffaatti ilaalamu kilaasii guddaatu jira jechaadha gidduu sana keessa. Akkasitti hiikamuu danda'a laadhaa jedhee yaada. Akkamitti ilaaltan? Baay'ee galatoomi egaa itti as deebi'aa akkaataa jette san dura waanuma ta'e kanayyuu waan mootummaan hin qulqulleessin jette san qabxiilee garigarii ammas kaasuun nurra jira. Piraaktikaalii waan biyya sanitti ta'e qabatamaan kan ta'e keessaa inni tokko gaafa duraa Dr. Abiyyi mataa isaati irratti ajjechaa yaalii ajjechaatu taasifamee Juun keessa akkuma inni aangootti dhufeen baatii lama akkana Apiriiliin aangootti dhufee mee dabarree Juun keessa kunoon ajjeesuudhaa fi nama uummata hiriira bahee ana deeggaru irratti yaaliin ajjechaa taasifame kan jedhuun maqaa namoota yaamanii yeroo sanitti ebaluu kana yaalee ajajaan takka achi keessaa warra kana qindeesse keessaa nama Keeniyaa jiraatu isaan kun immoo ebaluu jedhamu kun immoo qaama abaa'ootti hoogganaa kan jedhu kana dubbatanii turan akkuma hundi keessan yaadattan. Haa ta'uuti yeroo sanitti abaa'oo itti yakkuudhaaf waan san haa jedhan malee achiin booda qoratanii waggaa tokkoo fi ji'a meeqa jechaadha ji'a jaha guutuu tahee jira. Namoota sanis seeratti dhiyeessan tahe irratti murteessan tahe wanni beekamu hin jiru. Mootummichi kun waan hedduu maqaa dhahee qorannoodhaaf hin dhiyeessu. Itti aaneet immoo achiin booda kunoo anan ajjeesuudhaa fi mana galma mootummaatitti masaraa mootummaatti wattaaddarri akkasitti hiriira bahee dhufee burraayyuurraa sulultaarraa sabbataarraa Oromoon immoo na dandamachiisuudhaaf kun akkasitti farda yaabbatanii dhufuuf deemuu kijiba waan naan jettaniif kijibuun narra ture malee otoo garaan kiyya na gubatu dhugaan jirtu kana jedhee paarlaamaa irratti fuuldura dhaqee Dr. Abiyyi kijibuun akka waan gaarii ta'etti paarlaamaan inni immoo irratti himullee kolfeetumaan kijibuu isaa kana sirrii miti Prime Minister kijibaan biyya bulchuu hin dandeenyu dhugaa dubbachuu sirra jira jechuu dhiise waan akka iyyuu itti gaafatamne tokko akka hin jirretti Dr. Abiyyi ofii isaatii kijibuu isaa amane lammaffaa mootummaa sababa san irraa kan ka'e tarkaanfiin fudhatame waan akka iyyuu akka hin jirre namni quba qaba jechaadha. So mootummichi walumaa galatti iyyuu kan duratti Dr. Gaaromaa lakkaa'essan waa'ee Sidaamaatti uummata ajjeesanii hidhanii akka barbaadanitti maaltu ajjeese eenyutu ajjeese akkamitti du'uu danda'an kan jedhu ifa baasanii hin beekan. Tokkichi nam tokko seeratti dhiyaatee hin beeku. Naannolee Oromootitti erga gaafa Dr. Abiyyi aangootti baheetu iyyuu bakka komaandi poostiin jiru kanatti yeroo hundumaa namatu ajjeefamaa namatu du'aa ijoollee daa'ima miila irraa muruu eenyuun kan miila irraa mure kun kan jedhu fuulduratti wanti isaan baasanii dubbatan hin jiru. Gaafa amma yaaliin Jawaar irratti yaalame san maqaan namoota sagaleedhaan waraabamee dubbatamee otoo jiru namoonni sun hanga ammaa mana seeraatti dhiyaatanii hin beekan sirumayyuu namnummaa waan sanii kaasuu hin jiru. Mootummaa qofayyuu miti Jawaar mataan isaa hanga ammaa irra deebi'ee dhimmi sun maal irra ga'ee isaa dubbatu dhageettu. Hooggantoonni Oromoodhaa kan maqaa gaafsan gaaddisa hooggansa Oromoo jedhanii uummata hiriira baheen amma deemaa galaa wanni kun otoo nuti hin yaadin nutti as dhufe waan ta'eef gaafa biroo hiriira yoo si yaamne baatan jedhanii ummaticha manatti dachaasan achiin booda gabaasa deebisanii isaanii ummataaf dhiyeessanii agartu jechaadha. Jeequmsi kun gama mootummaa qofaan jira qofa otoo hin tahin qaamonni biroos akkasuma mootuyyuu gama seeraatiin hordofanii faana bu'anii eessa gahee jira jedhee nama gaafatu sun agartu jechaadha. Ummata keessaa isa dhiibbaa godhuun agartu. Kanaaf walumaa galatti maal tahee jira amma aadeffamee jira.
wanni hundumtuu hin hammaataa, hin badaa, hin ajjeesanii, hin du'u. Ijoollee barattootaa kan amma biyya Amaaraatti ta'ee naannoo biraatti fooqii irraa darbamee ijoollee du'an kan konkolaataa irraa akkasitti dhuman. Warra ispoortiidhaaf karaa deemu otoo galuu warra Tigraay kan karaatti namni ajjeesu. Qorattoota biyya ormaatii dhaqanii biyya sanatti otoo qorannoo irra jiran qormaata irratti du'an. Namnummaan gaafate maaliif du'uu danda'e, akkamitti du'uu, akkamitti ajjeefamuu danda'e jedhee mana seeratti waa dhiyeessu. Kan dhimma san immoo uummata ibsu tokko iyyuu hin jiru. So walumaa galatti qaamni mootummaadhaa itti gaafatamummaa ofirratti fudhachuudhaaf qophii akka hin ta'in si garsiisa jechaadha. Gama tokkoon isaanumatu iyyuu waan kana qindeessee oofaa laata bifa si jechisiisu. Fakkeenyaaf amma gaafa biyya alaa Jawaar dhufe qaamonni biyya alaa jiran kun wal qindeessanii mormaa turan. Jawaarii fi Dr. Abiy already wal dhabbii keessa jiru yaanni jedhu kun ilaalchi kun jedhu kun waan jiruuf Jawaarii yoo fudhama dhabsiisnee aneetu filama waan jedhu kanatu waan deemu fakkaata jechaadha. Waan mootummaadhaan qindaa'ee deemaa jiru. Walumaa galatti mootummichi akka mootummaatitti mootummaa itti gaafatamu ofirratti fudhatu fakkaataa hin jiru. In fact mootummaadha jechuun sadarkaa nama dhiburra iyyuu gahee jira yeroo ammaatitti waan ilaalu. Maaliif yoo jette duraaniin paartii wayiitu jira. Paartiin kun immoo maqaan isaa EPRDF jedhama. Paarticha kana akka to'atee deemuun kan waraanaan illee hoogganu TPLF kan jedhu kun waan jiru. Hanga tokko maqaa EPRDFin a kind of groupiin ijaaramee mootummaa harkatti itti gaafatamummaadhaan qabatee deema waan jedhutu ture. Amma mootu EPRDFin sunis dhabameera. Amma nam tokkotu bulcha. Duraanin at least paartii wayiitu bulcha fakkaata. Amma mootu Dr. Abiy qofatu paartiillee ta'ee jira jechaadha. Mootummoota naannolee hunduma isaaniitti yoo fudhatte naannoo Oromiyaatti nama uummanni hin filin obbo Shimallis kan namni aangoo irra kaa'ee Dr. Abiy. Naannoo Amaaraatti namicha warra Tamasgan jedhamu kana namni aangoo irra kaa'ee Dr. Abiy. Naannoo Somaaleetti namni namicha aangoo irra kaa'ee Dr. Abiy. Naannoo uummata kibbaatti namni aangoo irra kaa'ee Dr. Abiy. Naannoo Affaaritti bifasanii walumaa galatti biyyattii san keessa riijiniidhaan hin jira jedhamu kana hundumayyuu Tigraayin irraa kan hafe almost waan hundumayyuu Dr. Abiyyutu akka ofii barbaadeen mislaneessa yookaan ammoo namoota waan inni itti erge hojjetan qofa aangoo irra kaa'ee jechaadha. Seer dhablummaan eessarraa qalqabee waan jette mataa gubbaarraa qalqabe. Mataa gubbaarraa Prime Ministerichaatu caasaa silaa bulchiinsaa hunda diigee akka ofii barbaadetti namoota ofii barbaadu kaa'atee ergamtoota isaatiif deemu qofa uummanni kan filate hundumtuu aangoo irraa kaafamanii jiru jechaadha. So sunuu filannoo dharaati. Isuma sanuyyuu filannoo dharaa ka fakkeeffame sanuyyuu achii gaditti gaddeebisanii har'aan kana sagaleen uummataa dhagahamuu diddee amma dhiyeenya kana fakkeenyaaf uummanni muslimaa hiriira bahee yeroo dubbatu Dr. Abiy mootummaan kan kee mootummaa nu cunqursaa jiru keessaa tokko Daani'el Kibret kunoo gorsituu kan keeti. Namichi kun ammoo Islaamni baay'ateera, masjidni heddummateera, biizinasni isaanii heddummateera jedhee olola nurratti oofaa jira. Hanga inni bakka sadii ka'utti mootummaa kan keetis amanuu siis amanuu hin dandeenyu jedhee otoo uummanni otoo hiriira bahu magaalaa 70 keessatti jedhanii otoo gabaasanu Dr. Abiy akkuma nama gurri isaan dhageenye waan hundumaa dhiisee dabra jechaadha. Kanaaf seer dhablummaadhaaf itti gaafatamummaan guddaan mootummaa bira jira. Mootummaan federaalaa waan seer dhablummaa kana jajjabeessaa jiruuf mootummoonni naannoolee illee akkasuma seer dhablummaa heddummeessaa jiru jechaadha. Jeequmsi guddaan bakkeen irraa dhufaa jiru kan seer dhablummaa oomishamaa jiru mootummichatu mootummaa itti gaafatama hin qabne kan nam tokkeen qofa akka barbaade godhu. Har'a fakkeenyaaf kaleessa Dr. Abiy waan dubbate keessa paartiin Bilxiginaa keenya kun waggaa 50-60 bulchaa. Ani jijjiiramuu ni mala namni biraallee yoo dhufu taate garuu paartii makanatu bulchaa waan jedhu. Olaantummaa seeraa eeguu miti isaan kan yaadaa jiran mirga dimokiraasii kan uummanni filatee ittiin bulchu otoo hin ta'in isaan yaadaa jiran waggaa 50-60 akkuma dur mallas dhaadataa ture jechaadha. TPLF bulchaa awuraa paartii taanaa kan inni jedhaa ture sun yaadni sun ammas awuraa paartiin nuyi kan jedhu deemaa jira jechaadha. Walumaa galattuyyuu adeemsi deemamaa jiru aayidiyoolojii mootummichaa mataa isaa yoo fudhatu taate nugusa taanaa haati kiyyeessee dhaamsanaa dhaamtee jirti. Nugusoonni Itoophiyaa kunniin warra gaarii turanii hawaasni biyya kanaa waan beekumsa hin qabneef waan hubannoo gahaa hin qabneef namoota biyyattii tana modernaayizii gochuu barbaadan warra akka Teodiroos warra akka Minilik warra akka Haile Sillaasee uummata wallaalaa waan taataniif isaan isin qaroomsuu barbaadan san wallaaltanii achitti deebii achirraa kaanee gara Bilxiginaatti deemnaa. Gambara sanitti biyyi teennatuun Bilxiginaa qabaataa turte biyya guddittii jaalatamtu dippiloomaatiikaallee faranjii wajjin warra wal dorgomaa ture. Achirraa kaanee bara sanitti yoo xinnaate itillee fa'aa hojjechuu dandeenya jedha jechaadha dabballeen isaa fakkeenyaaf obbo Taayyeeffaati. Isumaayyuu waa tokko na yaadachiiste wanta inni jedhu keessaa tokko Gaaromaatiin isheenii yeroo Minilikii kan inni duuni ta'e rakkoo yeroo sana uumamee biyyattii tokko gochuudhaaf kan inni godhe keessatti wanta uumamee jedhameetu akka iskiuziitti olaantu guddummaan Minilikii kan isaan amma faarsanii fi sababa sanaaf.
I think philosophy sanaan Dr. Abiy yeroo qabatee adeemu naannoo Oromoo isa ta'uu iddoo biraa yeroo command post irra ka'an ijoollee baay'ee hidhuu ijoollee baay'ee akka barbaadan ajjeesuun karaarra deeman dhowwuun sun illee Itoophiyaa tokko gochuudhaaf akkas godhe jechuudha. Iskiizii ofii kennuudhaaf waan sana fakkaatu yoo ilaallu jechuudha. In fact, walumaa galatti yaada Dr. Abiy yoo gadi qabdee ilaalte Minilikii fi Haayile Sillaaseedhaan gosoonni Itoophiyaa hundumtuu sirrii hojjetanii kan jedhu. Maaliifi waan isaan sirrii hojjetaniif achitti deebinuu qabna. Dogoggorri guddaan hojjetame isaan aangoorraa kaasuudha. Monarkii silaa constitutional monarkii qabaachuun nurra ture. Nugusoota sanniin sirna gara heeraatti deebisuu qabna nurra ture malee isa jijjiiruun nurra hin turre. Waggaa 40-50 kana dogoggorri guddaan hojjenne Itoophiyaa akka biyyaatitti waaqaan gargar baafne sirni koominiizimii dhufee waaqaan gargarisii kutee uummata amantii qabu. Namni amantii hin qabne bulchuu yaale biyyattii amantii qabdu amantiidhaan waaqni bulchaa ture ka waaqni faarsisan irra adda gargar kunne kun dogoggora guddaadha achitti deebuu qabna warri biyyattii tana jeeqe warra waaqaan gargar fagaatee barnoota shayxaanaa fudhate barnoota shayxaanaa jechaadha koominiizimiin shayxaanaa waan tureef warra santu biyya kana balleesse amma immoo nuti warra akka abbootii keenyaatitti waaqni nu muude warra agartee waaqatti samanu warra Itoophiyaas gara waaqaatti deebisu dhufnee jirra waan jedhu fakkaata jechaadha. Akkuma naannoo Amaaraatti amma deemu san yaabbaatochaachin taariik hin dagmaallen afaan Amaaraatiin akka naannoo sanitti jarri jedhan kun Dr. Abiy jecha kana hin jedhin malee bakka abbootii keenyaa bakka Minilikii fi Haayile Sillaasee deebina jedhanii reefa hundumaayyuu achi keessaa baasanii wanni deemaniin kun warni isaan godhan sun sirriidha. Itoophiyaa tokko gochuu qofa miti. Itoophiyaa tokkummaa isii tiksuudhaafis humna qofatu sirriidha. Warra Itoophiyaa diiguu barbaadan hundumayyuu mataa keessan isin bubburuqsina. Haasaa isaa kan hundumaa dhaggeeffachuu danda'ama inni waan inni jedhe. Warri Itoophiyaa diiguu barbaadan hundumaa mataa isin bubburuqsina. Qalama lafa keenyaatiin kilaashii fudhannee isin ajjeesnaa jedheen isaa dhaadatu dhageetta jechaadha. Kana jechuun isaa maalidha? Akkitti kaleessa Haayile Sillaasee faati nama ajjeesaa turan. Akkitti Minilik faati nama ajjeesaa turan. Akkitti Dargiin nama ajjeesaa turan. Itoophiyaa hin tiksina isa jennu kana legitimasii namaa kennaa. Kanaaf ajjechaan sirriidha kan jedhu. Namichi kun akkuma yaadattan yeroo aangootti dhufu ajjeesuu jechaan injifatamuudha mo'amuudha jechaa ture jechaadha. Nama seeratti yakka otoo ragaa ittiin qabaatin mana seeraatti dhiyeessuun yookaan hidhuun mana seeraatti dhiyeessuu dhabuun sirrii miti jechaa ture jechaadha. Calqaba irratti uummata gowwoomsuudhaaf qofa waan tokko akka nama waan gaarii godhuu haa fakkeessu malee aayidiyooloojikaalii garri deemuu barbaadu humnatti fayyadamuudha. Kitaaba inni barreesse tokko sammas yoo dubbitanii jirtan hin beeku ani kitaaba irkaabinnaa membar jedhu tokko keessatti haala amaloota namni hoogganaa tokko qabaachuu qabu jedhee kan inni kaa'ee jira. Fuula 31 irraa gara fuula 38 keessatti namni hedduun dubbisuu danda'a. Achi keessatti maal jedhaa? Namoota si wajjin wal falman bifa hedduun itti dhiyaachuu qabdaa jedha. Amala 2-3 qabaachuu qabdaa jedha. Tokkoffaan gaafa duraa yeroo itti dhiyaattu bishaaniif ibidda ta'ii qophaa'ee dhaqee jedha. Yoo isaan ilmi namaa bishaaniif ibidda keessaa filadhu yoo jedhaniin bishaan filata waan ta'eef ibiddi akka waan hin barbaanneef bishaan itti fakkaadhu jedha. Waan isaan barbaadan nama kennuuf itti fakkaattu itti dhiyaadhu. Yoo isaan immoo waan isaan barbaadan fakkeessite itti dhiyaattu yoo isaan sididan ibidda ta'ii guggubii jedha. Namoota yeroo itti dhiyaattu malaa'ikaa fakkaadhuuti yookaan immoo anjeel fakkaadhuuti itti dhiyaadhu jedha. Yoo isaan gamatti barbaadu geessuu barbaaddu sididan shayxaana ta'ii itti as bahee jedha. Namoota kanneen bifa kanaan itti dhiyaadhuuti balleessi jedha. Yoo dandeette immoo sossobiitii itti fakkeessi yeroo isaan miidhama keessa jiran rakkoo isaanii nama dhaqqabuu barbaadu fakkeessiitii itti dhiyaadhuuti dallilaachoo sossobii gama ofii barbaadde geeffachuu yaaliiti bakka ofii barbaaddu erga geetteen booda baree hooyi saaruun aayyee hin jiigadaluu laayyeem jedhiitti itti mammaaki jedha. Dr. Abiy akkamitti deemaa jira yoo kanaan geessu taate prescription isaa kitaaba isa keessa jira isa barreesse kitaaba kana. Prescription Dr. Abiy waan yaanni inni mataa keessaa qabu hooggansa jechaan maal akka ta'e akkamitti hooggansatti akka dhufan akkamitti aangoo irra akka turan akkamitti yeroo dheeraaf aangoo qabattee turuu akka dandeettu kan jedhu kitaaba san keessatti barreessee jira. So akkaataa inni namatti deemaa jiru yoo danda'e namoota mallaqaanis bitachuu danda'u yaadaan akka nama injifatee fakkeessu ufitti qabuu yaalu nama isaaniif dhime fakkeessee itti siquu yaalu achiin booda immoo yoo karaa isaarra bu'anii inni aangoo isaa itti fufsiifachuu yoo karaa isaarra hin buune ta'e immoo akka jedhan ibidda itti ta'u akka ibiddaatti isaan gubuu waxalu shayxaana ta'e itti dhiyaachuudha kan jedhu jechaadha. So ammatti wanti deemaa jiru ani yoo dhugaa dubbadhu naan jette waggaa 1 fi 8 dabre kana yoo ilaalu Dr. Abiy is simply practicing waanuma kitaaba san keessatti barreeffate hojjetaa jiru. Waggaa 50-60 nutu bulchaa inni jedhu kunis kanuma keessaa waan maddu natti fakkaata. Jeequmsaaf biyyattii akka qopheessaa jiru kan natti mul'ataa jiru. So karaan inni humnatti fayyadamuuf deemu sun Abiy wannaan Minilikiin fa'a faarsuun isaa sun
pirinsipilii isaati. Isa amma ibiddaan nama gubuu jedhu san jechaadha. So ibiddaan gubuun sirriidha jedhee fudhateera hooggansi. Namni nama hoogganu ibiddaan nama gubuu illee danda'a kan jedhu san qabannee yaada isaa keessatti. Tole galatoomaa obboleessa kiyyaa. Mee obbo Gaaromaa sattaan bijeena. Waa'ee filannoo biyya turtee dhufteeti. Nuti uummati keenya filannoon kun baay'ee murteessaadha kan jedhu yaadna. Keessaayyuu karaa nageenyaas haa ta'u karaa dinagdee fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo baay'een isaanii ammayyuu bosona jiru. Ammayyuu sana sababa godhachuudhaan isaan amma ijoollee baay'ee ajjeesaa nama shororkeessaa jiranii mootummaan karaa tokkoon komaandii poostiin kan inni jiru. Filannoon kun nagaadhaan ta'ennaan sanaaf furmaata kenna jennee amana Oromoon karaa baay'eetiin abdiin isaanii guddaan kan jiru jechaadha. Garuu karaa dinagdee sennaa ta'e ijoollee baay'ee nama fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo baay'een isaanii yuunivarsiitii giraajuweetii godhanii hojii dhabanii baay'ee rakkataa jiranii iddoo garaagaraatti karaa dhaabanii dhagaa falatu haati ijoolleen jabbii gurgurtee mana gurgurteeti ijoollee kana kan isheen barsiiste ijoolleen kun garuu amma ittiin jiraachaa jiranii haala kana jijjiiranii Oromoon kan inni abdii guddaa qabu. Gaaffiin Oromoo baay'ee baroota dheeraadhaaf Oromoon itti qabsaa'aa itti ajjeefamaa itti reebamaa itti biyya ari'amaa tures filannoon kun tarii furmaata yookiin deebii kennuu danda'ameeti Oromoon kan inni abdii irraa qabu. Kanaaf ati biyyaa dhufte waan ta'eef dhaaboleen siyaasaa waa'ee filannoo kanaaf akkamitti qophaa'aa jiru? Filannoon kun immoo hin ta'u kan jedhanis immoo jiru abdii irraa hin qabne jiru kan hin ta'a jedhanis immoo jiru akkamitti ilaaltameeti kan hundumaa? Gaaffii gaariidha. Filannoon dhugaa dubbachuuf filannoon taanaan innati jette inni ta'a. Oromoon kana diinni qabuyyuu inni guddaan sanadha. Haa ta'u malee waa'ee filannoo Itoophiyaa deemnu kana yookaan ilaallu akkattan kaa'utu jira. Filannoon ulaagaa qaba. Filannoo deemsisuu fi biyya tokko istaandardii kan ta'e ulaagaalee jira. Istaandardii irratti caalaa ammoo itti dabalatee jecha haalli naannoo sanaa akka aadaa isaa wajjin walitti qabatee jechaadha. Haalli biyyi sun keessa turte wajjin wal qabatee dura hojjetamuu qabutu jira jechaadha. Yeroo ammaa kana waa'ee filannoo ilaalchisee biyya sana keessatti haalli hojjetamaa jiru yookiin immoo filannoo fi hingeessisa gara filannoo deemuu yoo filannoo hoggaa jennu nuti an barbaannu jechaadha. Akka kanaan duraa otoo hin ta'in fair and free election isa jedhamu sanaa jechaadha. Dimookiraasiin balballisaa bal'ateera. Yeroo ammaa kana namni barbaade filachuu danda'a. Akkuma jetteyyuu sila Dr. Abiy han jedhe tokko qaba waa'ee filannoo ilaalchisee ijoolleen dargaggoonni lubbuu keessa namaan kenninaa kaardii keessa namaa kennaa malee gara fuulduraatti kan jedhu tokko haasa'eera argina Facebook irratti maxxanfameera. Inni gaariidha. Inni jechi kun gaariidha. Lubbuun egaa kanaan duraa ijoolleen du'anii namoota aangootti baasaniiru. Gara fuulduraatti immoo kun hin ta'uun qabu akkas ta'uun qabu gara fuulduraatti jedhee inni akka Prime Ministeritti dubbachuun isaa waanuma bareedaadha. Dhugaa yoo godhatee jechaadha. Haa ta'u malee nuti amma akka free and fair election sana arganna kanaan dhugaa haalli amma keessa jiru jedhee kan dubbatu jechaadha. Haa ta'u malee filannoon akka Oromootti jechaadha. Oromoonni dhugumadha. Kan isaan qabaniyyuu jechaadha. Kan isaan abdii qabaniyyuu filannoon sun biyya sana keessatti taa'ee maaliif girvaansiin akkuma sila dubbachaa ture Oromoon girvaansii 3 guddaa qabateetudha kan ijoollee sagar 7 fi 5 itti dhabe 2014 irraa amma 2018 itti jechaadha. Isa keessa tokkollee kan deebii kan argate hin jiru jechaadha. Garuu yoo filannoon kun godhama ta'e sana keessaan argate abdii waan qabuu fi uummanni Oromoo itti qophaa'anii jiru jechaadha. Dhaabboleen akkamitti jiru inni jechaa jirtu dhaabboleen maattuu hin jiran. Hamma ammaatti waa'ee filannoo ilaalchisee kan deemamaa jiru hin jiru. Maaliif akkuma sila kaaftee sanatti fakkaata jalqaba irratti election commissioniin dhugaadha waan tokko tokko hojjechaa jiru. Garuu baay'een isaa kan isaan hojjetanii political decision barbaada. Political decision ganna utaana isaanii asfassamiidha yookiin immoo hojii tiikuudha wanta ta'aa jiru jechaadha. Kanaaf kanaan qabanii akka jiran isaan yaadeen waan isaan hojjetaa jiran waan beekuun haasaa jiru. Kanaaf isaanis akka ittidha jiru.
haa ta'u malee filannoon gara fuulduraa itoo filannoon ta'e uummanni Oromoo itti qophaa'eera. Dhugumadha filannoo deemsisuu fi voters education barbaachisaadha. Inni immoo hojii keenyadha. Waan marraa isleegiin amma si deebi'ee inni hojiin keenya inni guddaani. Maanuwaalii qopheessineerraa namoota ijaaraa jirra. Maaliif namoonni mirga isaanii fi dirqama isaanii yoggaa filatan beekuu qabu. Akkamitti akka filatan, akkamitti akka eeggatan sagalee isaanii illee jechaadha. Eenyuun akka filatan isaantu beeka. Garuu haalli isaa akkaataan isaan itti filatan karaa gaarii ta'een karaa barbaadan yookiin immoo fedhii isaanii guutuu fi akka deeman kana barsiisuuf deemna jechaadha. Haa ta'u malee sana gochuuf illee haalli biyya sana keessaa ni eeyyamaa irra caalaa nageenyi biyya sana keessaa bakka tokkootii kaatee bakka biraa deemtee kan gochuuf illee eeyyama. Yoo eeyyama immoo naannoo kamitti dhaanne jedhamu illee gaaffisa guddaadha jechaadha. Yoo waan Oromoo qofaa fudhanna yoo ta'e Oromiyaa keessatti filannoon kan deemuu danda'u iddoo xiqqoo qofaadha. Yoo dhuguma haalli amma jiru kun mootummaan hin jijjiiru yoo ta'e jechaani emergensiin kun yoo hin ka'u ta'e jechaadha. Qophiin kun yoo hin ka'u ta'e filannoon kan itti deemu iddoo xiqqoo ta'uuf deemaa jechaadha. Sun immoo filannoon jedhamu teoosii gara biraatti fiduuf deemaa jechaadha. Kanaaf ji'a 5 keessatti ani akkan ilaalutti jechaadha yookiin immoo akkan hubadhutti yoo mootummaan kun dhuguma ji'ootan lamaan as jiran as aanan kana keessatti fura ta'e jechuun maal jechaadha. Iddoo qoqqobbiin jiru sana qoqqobbii sun ka'uu yoo baate iddoo immoo nageenyi irra caalaayyuu daangaa irratti illee waan guddaatu deemaa jira jechaadha. Daangaa adda addaa irratti sun ta'u taanaan filannoon godhamuuf deeman itti fakkaatu. Yoo godhames immoo rakkina guddaa keessa akka biyyatti gashu natti mul'ata. Ani garuu kanaan hawwuu fi mootummaan kana hubatee ni beeka. Mootummaan waan ta'aa jiru biyya sana keessatti kana hubatee haala mijeessuun akka mijeessudha kan barbaadu. Hin mijeessu taanaan rakkina guddaa keessatti akka seenudha. Isaanis immoo filannoon kun akka yoo darbe immoo maal akka isaanitti dhufuu danda'u waan dagatan natti fakkaatu. Maaliif mootummaan kun mootummaa ce'umsaa jennu jedhamee haa yaadamu. Sila mootummaan ce'umsaan ijaaramne isaanuma sanattu wal jijjiiranii as mootummaa kana koyinu biyya kanan ceesna jedhanii waada galaniiru. Kana ta'uu baannaan dirqamuuf kan deemamu mootummaan kun waggaa isaaniif kenname kana fixeera. Amma irra caalaa immoo waan gadhe keessa akka hin gallee fi mootummaa ce'umsaan bira dhaabuuf deemu haa ta'u maal garamitti akka deemu hin beekamu. Kanaaf filannoon itti aanu ani ni ta'a hin ta'u kan jechuu na dandeessisu miti jechuu barbaadeen. Hamma nu danda'ametti dhugaa dubbachuuf dhaabbileen irra caalaayyuu dhaabbileen Oromiyaa keessa jiran filannoon kun ta'uu qaba jedhanii itti cichanii hamma isaaniif danda'ame hamma argatanitti jecha carraa argatanitti irratti hojjechaa jiru. Gama kaaniin immoo yoo ilaalte ani irra caalaayyuu gama warra Itoophiyaa ofiin jedhanii yoggaa ilaalle immoo filannoon kun akka achi darbu kan irratti hojjetaa jirantu jiru. Kanaaf wanti beekamu jiru nuti wannoon election commissionin jidduu kana akka ifa godhu wanta ta'aa jiru. Amma TV fi radio irratti illee bahanii wannoo isaanii akka ibsatan ramadaa akka jiran kan agaa jiru. Ji'uma kana keessatti yookiin amma jaawanarii kana keessa jirra. Amma jaawanarii kun umutti kun hin beekama yookiin hin barama jedhee namanaa jechaadha. Tole mee sa'aatiin isu jala sokkaa jira. Obbo Jamaaliin gabaabsiitii. Isuma kana irratti filannoo baay'ee isaallee asiin dura irratti asuma gara fuulduraatti sitti dhufna. Amma obbo Gaaromaan illee itti bu'ee jira. Obbo Muummichi Ministeeraa Finfinnee irratti gadda yeroo dubbatu gaddamni kaleessaa nuti tokkoffaa waggaa 50 waggaa 60 gana PP'n bituudhaaf adeemaa kan jedhu lafa kaayatee jira jechaadha. Okay, waggaa 50 60 yoo haa bituu jennu. Akkuma isaan yaadanitti. Tokkoffaa PP'n maanni uummata keenyaaf, uummata Oromoodhaaf wanta inni godhe. Maal gadi bahee himuudhaaf deemu? Misoomseera jechuudhaaf immoo ijoollee mana hidhaatii baasee deebisee hidheeramoo jechuudhaaf immoo ilmaan Oromoo amma kana mana hidhaatii gadhiinneerraa amma kana immoo deebisnee hiineerraa. Naannoo Oromiyaa Gujii Boorana keessa iddoo garaagarii komaandi poostii irra geenyerra akkasitti nagaa isinii eegaa irraa baaf gala keessanis hin dhowwine.
jechuutu jedhanii mootummoo. Ijoolleen maneedhaa keessa jiran sababa tokko malee utuu hin himatimin waggaa tokko ol kan hidhaman achi keessatti koloneel Gammachuu agarteetti fakkaata. Bifi isaa waan inni fakkaatee ba'u agarteetta gidiraa guddaan akka irra ga'aa jiru. Isaaniif maal gooneera jechuudha. Ijoollee Oromoo kaleessa du'anii warra biyyaa akka obbo Gaaromaan dubbate bakka isaan bu'an amma irraatti hin baramin jiru isin hin barbaachisu. Kanaaf dhiifne jedhanii gadi ba'anii himuudhaaf adeemu. Waa'een Finfinnee kan Oromoo ta'eeraa isin hin barbaachisu garuu Oromoon Finfinneen kan Oromoo miti jedhanii himatu immoo Oromoodhaaf waan deebisnee tokkoyyuu. Achiyyuu even maaster pilaaniin bal'achaa akka deemaa jirutti kan dhaga'amaatii jiru. Filannoo kanarratti immoo haadhuma seeyyuu Adaamaa fa'aa magaalota Oromoo sabaaf sablammiin baay'inaan keessa jiran sanyii Adaamaa, Bishootuu, Finfinnee, sanyii Diradawaa fa'aayyuu immoo warra Izeemaa wajjin olii galanii adeemsisaa jiru. Izeemaa isinii wayyaa jedhanii Oromoodhaaf himuu adeemu. Maayinni isaanii himachuudhaaf adeeman. Kan biraan maal himachuuf jedhu sanarratti dabaliiti achumaan walitti qabdee gabaabsitee kan ittiin obbo Gaaromaa nama kan inni itti bu'e tokko muummichi ministeeraa ijoolleen qeerroon nuuduu qabdan sagalee keessan kan jedhu irratti koomentiin garaagarii ka'aati jira. Suni kan inni himu Dr. Abiyyi jedhanii namoota haasa'an jiru. Filannoo kana humnaan moona. Kanaaf innaa humnaan moonee booddee isin ajjeesuu keenyarra amma harka nuu kennaa uniin filadhaa waan jedhu fakkaataa jedhaniitu kan koomentii kenna. Akkamitti ilaaltamee kana lama? Baay'ee galatu. Gaafiin kun baay'ee bal'aadha. Wanti isaantu walumaa galatti waggaa tokkoo fi ji'a 8 kana keessatti wanni nuti argaa dhufne wanni uummanni biyya sanii fedhuu fi garri Dr. Abiyyi deemu akkuma duratti calqaba irratti I think obbo Gaaromaa ta'ee nam tokko kaasee ture waliin deemaa hin jiru. Dr. Abiyyi uf duuba laala bara nugusoota laala namoonni sun namoota jajjaboodha jedhee laala hawaasichi immoo jabaa miti akka jara saniitti beekaa miti kan jedhu laala namoonni sun warra addunyaa irratti Itoophiyaa dorgomsiisan jedhee laala. So hawwiidhaaf abjuun isaa kan haati isaatis naadhamte jedhu akka namoota sanii jajjabaa ta'uu akka namoota sanii beekamaa ta'uu akka barbaadaa turee fi hiriyyoota isaatiitti akka himaa ture hiruu isrumayyuu akka itti qaanyaa ture himuu isaa san al tokko deemee nama hedduutti hime qaanyii irratti boodarraa gartee wanni kun dhugaa ta'uu amane in fact ma'aazaa birruu gaafa gaafatteen kitaaba amma manbarinnaa kitaabinaa manbar jedhu kana gaafa isa barreessitu akka aangootti dhuftu beeksee barreessite akkamitti akkasi barreessuu dandeette jennaan jedhe. Akka aangootti dhufu beekeen ture abjuu yeroo dheeraa keessatti guddate haati kiyya sana dhaamtee jirti. I was 100% sure akka aangootti dhufu kanaafinis irratti qabsaa'aa ture kan jedhu. So inni kan deemaa jiru abjuu mataa isaatiin malee fedhii hawaasaatiin miti. Uummataa wajjin deemaa jiru. Kan ammoo waa baay'eedhaan agartaa. Tokkoffaa gaafiilee uummanni Oromoo waggaa 4-5 walitti hidhee otoo addaan hin kutin ijoolleen Oromoodhaa gaafataa turan tokko isaatiiyyuu maqaa lafaa kaasuun barbaadu. Ufii kaasuu barbaaduu dhabuu miti jaarmoota Oromootii wajjin gaafa gaaddensa hooggansa Oromooti jedhanii walitti dhufanii waraqaa mallatteessitti jedhan harkatti fudhatee darbee lamammaatti achi darbe sanis wanni inni jedhe gaafiilee waggaa 30-40 akka kaasaa turtan gaafiilee xixinnoo sanis ofirraa dhiisaa waan jedhu. Gaafiileen uummanni Oromoo gaafataa ture kan waggaa 5 dabretu waanuma waggaa 40 Oromoon gaafataa ture waa'ee afaan Oromooti. Waa'ee lafa Oromooti irratti uummanni qabeenya ofiitti fayyadamuudha. Waa'ee aadaa Oromooti, waa'ee seenaa Oromooti, waa'ee eenyummaa Oromooti, waa'ee kabajaa mirga namoomaati, waa'ee kabajaa mirga hiree murteeffannaa ofii murteeffachuuti. Uummanni tokko ofiin of bulchuun mirga isaati, abbaa barbaade filachuun mirga isaati. Kana hundumayyuu gaafiilee xixinnoodha ofirraa irraanfadhaa kan jedhu jechaadha. Kan Oromoo qofayyuu miti achi biratti dabree uummanni Sidaamaadha. Mirga Itoophiyaa keessatti achuma keessatti biyya san keessatti buluudhaaf naannoo keenyatti ofiin of bulchuu barbaannaa hireen kun seerri kun nuuf haa kabajamu gaafa jedhan uummata irratti faallaa isaa deemee uummata hidhee ajjeeses tarkaanfii irratti fudhate argaa turre jechaadha. Isa qofaa miti ammas gaafiilee naannoo sanitti keessattuu uummatoota kibbaa jedhanii humnaan bakka takkatti uummata walitti naqansan lakkii Itoophiyaan mana hidhaati nuti immoo irra caalaattuu mana hidhaa lammaffaa keessa jirra. Maqaa directioniitiin yookaan mootummaa maqaa jihaa tokkootiin saawuti jettanii waamuun kun sirrii miti. Nuti maqaa qabnaa gamni tokko Walaayitaa jedhamnaa, Sidaamaa jedhamnaa, Kambaataa jedhamnaa, Haadiyyaa jedhamnaa, Guraagee jedhamnaa, Silxee jedhamnaa. Nu hundumtuuyyuu naannoo keenyatti ofiin of bulchuu barbaannaa seenaa of danda'ee qabna waan ta'eef Itoophiyaa keessatti walqixxummaadhaan jiraachuu barbaannaa. Walqixxummaa jechaan kun immoo eenyummaan keenyas nu kabajameeti kan jedhu kana yeroo isaan gaafatan mootummaan Dr. Abiyyi faallaa isaa deemachaa. So gamni uummanni barbaaduu fi gamni Dr. Abiyyi deemu wal faallaadha. Uummanni gara kibbaa deemaa ta'e inni gara gartee kaabaa deemaa jira jechaadha.
Kuni wanni garsiisu abjuu uummanni qabuu fi abjuun Dr. Abiyyi qabu wal faana akka deemaa hin jirre. Uummanni gara hegeree fuulduraatti achi ilaalee walqixxummaa uummattoota sabaaf sablammootaa barbaada. Inni ammootu gara of duubaa deemee centralized ka ta'e biyya mootummaan paartiin tokkichi bulchu. Partiin tokkichi kun gubbaa irraa hanga dakaatitti akkuma bara Haile Sillaasee fa'aa baalabbaata itti muudu jechaadha. Oromiyaa keessatti isatu baalabbaata muudaa, Sidaama keessatti isatu baalabbaata muudaa, Tigraay keessatti, Amaara keessatti amma caasaan Bilxiginaa isaan jedhan kun paartiilee nama naannoo Oromiyaatitti paartii san bakka bu'u hoogganatu kaa'ata. Paartichatu kaa'ata malee filannoodhaan hin ta'u. Akka amma deemaa jirutti agartan ta'e naannoo Oromootti isa ramadaa, naannoo Amaaraatti isa ramadaa, naannoo Tigraay isa ramadaa, naannoo Somaaleetti isa ramadaa. Kun hundumtuu maal mul'isa? Uummanni gama dimokiraasiitiin ofii isaatii filatee nama isa bulchu ofii filachuu barbaada. Inni ammoo itti muuduu barbaada jechaadha. Kun caasaa centralized yookaan ammoo jiddu galeessa kan dubara Haile Sillaaseetii fi gara Minilik ture sanitti baalabbaatota naannootti akka muuduuf deemaa jiru fakkaata. So kanaafuu waliigalatti wanti nuti argaa jirru maali? Wanne faallaa ta'e fedhii uummataatiin kafaallaa ta'e abjuu nama tokkoottu biyya san keessatti bifa jaarmaa siyaasatti jijjiiramee deemuuf deemaa jira jechaadha. Complete autocratic system kan nam tokko irratti hundaa'e sirna dugusaa kan fakkaatu deemaa jira jechaadha. So jaarmoota amma inni Bilxiginnaatti deebisa jedhan kun ammootu namoonni kunniin duraanuyyuu warra uummataa dhaabbatin turre. Warra TPLF bu'aadhaaf jecha walitti qabee malaammaltummaadhaan aangoo irra kaa'ee uummata keessatti cunqursaa oofaa ture. Ammas mindaa ofii isarraa argachuudhaaf qofa gaarantii san akka isaaniif ta'uuf qofa isa jala yaa'aa jiru jechaadha. Kanaaf mirgi uummatootaa kabajamuuf akka hin deemne ilaalcha inni qaburraallee kan ka'een adeemsa hagammaa deemamaatirraa kan jiruunillee qajeelatti fuulduratti mul'ata. Waa'een filannoo kanaa wajjin walidha. Dhimmi filannoodha ilaalcha Dr. Abiyyi qabu kanaa walitti hidhama jechaadha. Dr. akka inni ilaalaa jirutti paartiileen sabaaf sablammoota irratti hirkatanii ijaaraman hundumtuuyyuu Itoophiyaa balleessuu deemu. Yookaan ammootu centralized ta'e kanatti na jalatti buluu hin deemanii. Kanaaf hanga danda'ameen paartii maqaa uummataa dhaatu kana balleessuun irra jira kan jedhu dubbataa ture. Amma booda paartiin Sumaalee jedhamu, amma booda paartiin Oromoo jedhamu, amma booda paartii Amaaraa jedhamu, amma booda paartiin uummata Tigraay jedhamu jiraachuu hin danda'u. In balleessinaa baatii samaa sadii keessatti nu eeggadhaa jedhee yeroo inni dubbatu dhaga'ee ture jechuudha. Jaarmoonni biroos kan EPRDF irraa walaba ta'anii ijaaraman kan maqaa kana qabaatan kan amma duras qabsaa'aa turan akka jiraatan fedhii isaatii miti. Maaliif jiddugalatti hundumayyuu walitti qabee paartii tokko keessaan bulchuu akka inni barbaade kanatti nama muuduudhaaf isaan hin mijatu waan ta'aniif filannoo irratti yoo isaan ka dorgomanis ta'e ammootuyyuu ummatoonni fedhii isaanii irra hundaa'anii paartiilee kana filuun immala jedhee yaaddoon waan keessa jirtuuf haga danda'ameen isaan kana laaffisu ummata keessatti maqaa balleessu walitti buusu isaan walitti gargalchuu irratti bobba'aa jechaadha. Amma duratti naannolee adda addaatitti namoota yeroo hidhan shanee maal jedhan kan jiru kun hundumtuuyyuu duula san keessaa tokko jechaadha. Duula akkam goonee maqaa balleessinaa, akkam goonee maqaa isaanitti faallee akka isaan uummata keessatti fudhataman arganne goona. Mootummichi kun akkuma isin duratti jettan jaarmoota hundumayyuu haa galan waan jedhu kana akka tooftaatti itti fayyadame akka biyya keessa haa qabsaan kan jedhu. Akkuma duratti jennee ofitti dhiyeessi baree ho'i saaruun ayyeenji gadaluun alaayyeehamu kan jedhu itti mammaaksan gochuudhaaf waan deemu fakkaata jechaadha. Gama tokkoon mootummaan isaa mataan isaa kunoo waan hundumayyuu balbala banneerra dirree dimokiraasii tolchineerra koottaa jennee jirra kan jedhu kana itti dhaadhessuu barbaada. Gama biraatiin immoo maqaa itti maxxansee jaarmoonni kun akka humna hin godhanne akka isaan hin jajjabaanne akka uummata keessatti hidda hin godhanne gochuudhaaf dabballoota isaa dabalatee warra qaamaan mootummaa bakka bu'u warra akka taayyee waajjira mootummaa keessa yookaan paartii OPDO kan duraanii kan ammoo amma Bilxiginaa kana keessa shanee kan jedhu kanatti maxxansanii yeroo isaan loloofan agarta jechaadha. Mootummaan galaa eeganamaan jedhe seeraa wajji qabsoo taanaan seelumaan wal dorgomta malee wanni maqaa silaa balleessitu hin jiru. Adeemsi hanga ammaa deemamaa jiru akka jaarmoonni kuuwwan hundumtuu tapha siyaasaa keessaa bahuu danda'an akka humna isaan hin godhanne waajjiraalee akka naannoo adda addaatti hin banamne miidiyaa irratti akka isaan hin dhiyaanne hayyama agartee akka wannaa irratti boordii filannoo irratti hin galmoofne yeroo irraa gubuudhaan baatiin afur yeroo amma haftu fakkeessuudhaaf jechaadha akka nama isaanii hayyama kennaa jiru kunoo ebaluufillee sartifikeetii kennineerraa ebaluufis immoo sartifikeetii kan kennine kan jedhu kun fakkeessaadhaaf amma akka nama dimokiraatii fakkaachuuf as dhiyaatanii duraaniin egaa ikonomii waggaa 10tiif Itoophiyaaf baafneerraa Itoophiyaa sadarkaa 5ffaa irra finnaa Afriikaa keessaa kan jedhu sun waggaa 10 keessatti amma siruma waggaa 50 fi 60tti ol siqfatanii jiru jechaadha. Kan 10tu hafe in filamanii isaatu iyyuu osoo hin beekne waggaa 10 akka nama bulchuu fakkeessuun bira tare amma 50 fi 60 nuti bulchaa kan jedhu. So ijoollee kan amma hin hunduinaa inni jedhu suni dura ajjechaa ammaa barbaachise. Dubbiin guddoon bakka irra koon jirtu bakka kana jechaadha.
namni gaafa abdii kutate do abdeeme ilmi namaa hundumtuyyuu behaviorally uumaa isaatitti jiraachuu barbaada. Wanni ilma namaatiin deemu abdii boruuti. Egereen har'arra gaarii waan taateef ani jiraadheetiniin boru waan kanarra har'arra wayyaa barbaada kan jedhuuf deema ilmi namaa martuu. Anybody namni hundumtuu. Yoo kam namni tokko lubbuu isaa kennuudhaaf murteeffata. Gaafa haalli inni keessa jiraatu itti hadhaa'ee jiraachuurra du'uu naa wayya jedhee filachuun dirqama itti ta'e qofa ilmi namaa du'uudhaaf deema. Kana kan godhammootu humni kana gochuu danda'u eenyuun qaama aangoo irra jiru. Isatu uummata abdii kutachiisa waan ta'eef. Isatu qawwee harkaa qaba waan ta'eef. Isatu mana hidhaa qaba waan ta'eef. Isatu akka namni hojii qabatee hojii irra jiraanne godhu waan ta'eef. Isatu qabeenya irraa saamuu danda'a waan ta'eef. Humni biraa hundumtuu humna waan hin qabneef uummata abdii kutachiisuu hin danda'u. Namni ilma namaa abdii kutachiisee du'atti isa geessu filannoo haqaa akka hin gaggeeffamne godhee kan isaan cunqursee korojoo isaanii saamee gama du'aatitti geessu mootummaa. Dr. Abiyyi akka uummata kana abdii kutachiisuu deemu 100% ofii isaatti ufamansiiseera. Indirectly nuti abdii isin kutachiisuu deemnaa yoo abdii kutattan garuu abdii kutannaa sanirraa kan ka'e nu bakka kanaa kaasuudhaaf duutanii du'aan nurratti hin qabsaa'inaa kan jedhu dhaamsa dabarsaa jira jechuudha. Ijoolleen du'uun hin barbaachisu 100% sirriidha. Garuu mootu akka isaan of ajjeesan akka isaan agartee rakkoo akkasii keessa seenan abdii kutachiisuu irraa aangoo gadhiisuu fa'aatu gaariidha jechuudha. Biyyi faranjii otoo ta'e mootummaan waggaa tokkoo fi ji'a 8 guutuu biyya jeeqee akkanatti aangoo irra jiraachuu hin danda'u. Nama uummanni falmu kaabinee isaa keessa kaa'atee gorsisuu isii taasifatee sa'a 2 turuu hin danda'u jechuudha. Wanni amma rakkoo ta'aa jiru maa inni mootummichi uummata tuffateera. Sirna dhugusaatiin bulchuu barbaanna kan jedhu kun mataa isaa keessa waan jiruuf mirga uummataa kabajuu waan hin barbaanneef korojoo isin saamuu deemna filannoon kun filannoo haqa qabeessa ta'uu hin deemu waggaa 50-60 bulchuudhaaf qophoofneerra isin immoo tuyyuu yoo isin saamnallee callisaati ukkaamamaa nu jalatti bulaa kan jedhu dhaamsa kana dabarfataa jira jechaadha. Kanatu deemaa jira akka nama mul'atu. Tolaga sa'aatiin nu jalaa sokkee haasaan illee baay'ee dhugaa soofennaalee obbo Gaaromaa yeroo biraa walitti deebiin haasoon keenya nafu. Dhumarratti kan hin jedhu waa'ee hafuuraan dhalli namaa bifa lamaan jiraachuu irratti hafuura qulqulluudhaa fi fooniin jiraachuu irratti Dr. Abiyyi kaasee ture. Dr. Abiyyi otoo miidiyaa kana dhaggeeffate ture waa'ee amantii keessaayyuu immoo waa'ee piriishii gochuu utuu dhiistee gaariidha. Natti tola otoo akkas ta'e. Maaliifi hafuura qulqulluun namni jiraatu dhalli namaa akka uumamaatti sagalee waaqayyoo keessaa kan inni jedhu namni hafuura qulqulluudhaa fi fedha foonii qaama lamatu waliin jiraata. Yeroo hundumaa hafuurri qulqulluun kan inni hordofu jaalala kan inni hordofu dhiifama kan inni hordofu waliin jiraachuudha kan inni hordofu. Akka waaqayyootti jiraachuudha jechaadha. Otuma kanaan jiraatu immoo qaamni isaa inni foonii immoo yeroo isa buutu nugusa ta'uuf joora. Nugusa ta'uuf yeroo jooru immoo mucaa waggaa 5 miila kuchisiisa. Namoota baay'ee mana hidhaatti naqee mana hidhaatti gidiraatti agarsiisa. Komaandi poostii irra kaa'uudhaan Oromoon ba'aaf galasa dhowwa. Kun fedha fooniiti. Fedha foonii kana egaa akkasiin dubbattanitti gaddaa eewu kan fedha fooniin deemaa jiru. Isa du'aa jiru moo isa ajjeesaa jiru? Dhumarratti kan waan dubbadhaa keessummoota keenya baay'ee galatoomaa obbo Gaaromaa Waqessaa hedduun si galateeffadhaa ati obboleessa kooti. Asiin duras immoo hojiichiin turreerraa hojii yeroo hojjechaa turre mana hidhaas waliin turre hojiichiin gidaa argine kabaja guddaan si qaba. Yeroo biraa walitti deebina. Obbo Jamaam Ganamoo baay'ee hedduu galatoomii yeroo baay'ee hojiichiin haasofneerraa ammas walitti deebinee haasofnaa ammayyuu wanti hafe baay'eetu jira. Galatoomaan jedhaa hordoftoota keenyaa hordoftoota ONN kun qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Anti Salaamoon Namarraatii egaa Waaqayyoon bulaa.